الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. ديوتنا كتابة كنت بسراجر كتابة خيستي واركي سيزني بورسا سيزني ورسيسا أشراند بتشورا ديما سياسة هاسور أنديمو وان إرا والبورسا لا إرا وابرتن وان قرر روان لقيني الرأي واسني مراديما ولي شير قراتي سينا وان لقيني في وان دبفن الرأي أصلي لا شيء يتلقى الحمد لله ونيو يتون قارفين ونيو يتون نمني وان يتو هدو ميسو دفع دلون خلا ساينسي لاجا وان يتو نمني خيني وان يتو فدا وكرا أنيم فدا وكرا تشافو أنتنا قرود دفني دلو مني جاني وري قرين والسينا تقويا لمي تشاينا داتي انت التنس تشاينو ما انت لما تجار وكان دوكمنتري ساني جرا يوتيوبر تجارة لقيتي انت لجالتو قلبي التبوتي فودي يجو انت بريدو تشاينا دا نور العين فكاتي واكر بدر ليكي سيفير ما اكلالتن فودي يجو غا فودي ازابر بريدي عملسي قبينيسي إيمانسي لالي بريدي سيلاليتي فودي هدو بريدي هدو أركفتي هدو جارتي مالك رت الانجلاسي ملينان رت الانجلاسي فودي يجول أمتا سديو جنجراتني أما سديو جنتاني أما السدين سيني كلوتان كاي فيادي حمدي تنكيو أما السديو والجنجراتن كنا أرمني مرات على درجان كوتي جيمة تبنا ينترجل أما السديو جاتني أما السديبود فيادي أما السديبود أما السديو تبردو تكرون قبض قافتك أكتسا إسيك عمدك أتي قل لا جرتو التولسين واتكلف الرنقبت نورا أركيت خائي أتالي هلا دربي على بويتشو على بوي بقته الله في يامي مالي حتى راتو من سيني من خيس تجر أشي بوليس آمن بوليس في قوني من أرسلن جارتي إسامله نمت كل من خنجر قلبي جسا جارتي إسامله نمت كل من خنجر لكي أمان أركا يتيا أمان أست أركا أجرتي شاور خيس انتتي يصير كتور إتيارك جارتي قافتن أتي ذاكنا يصيرتا لكتشاتين تري دوبا كمت سنبيخين رفين هاي نرى ديبئ أن بيخين سي جارسخي يقاي أن بيخو دوبا كو جارسخي هاتو رجيس ولا لجواب دبين أسرع إيجلتي ديمتي أمالي من مرتي ورينجراني يرو ما خنا من مرتي ورينجراني مالي فولا لويتني جارتين إسهر كسود آف إسهر جارتي سود آف بريدود آف فايدة بلد شود آف ميكابي أوفتي جتشود ميكابي أوفتي ميكابي أمغوت أوفتي نور العين وجين
جارسي شاورة خيست إسي لقاء إسي اسمها إسي أورجينال أركيتي بقتيجو بودر they find out akka meekaapiidhaan jiraattu itti dhaqqabanii arkanii jechuudha. Hogguuni meekaapiidhaan beeksisee arku jaarsii sida fuudheeti mana murtiidhaa dhaabee jechuudha. Mana murtiidhaa. Mana murtii geessee kabajamtuun jaartiin tiyya amata hanganaaf na sobdee aruuza kana na goosiftee amata hanganaaf kijibaan naa wajjin jiraattee an onnee dhugaatiin jaaladhee onnee dhugaatii isii fuudhee isiin garuu nakki jibdeeti natti heerumtee kijibaan naa wajjin jiraattee manni murtiidhaan arkaa jeeti mana murtitti dhiheeffatee jechuudha firdi. Kessiin ammallee deemaadhaa jirti. Isaatu moohuudhaaf taa'aadhaaf eeggamaadhaa jira. Follow up godhaadhaa. Meekaappiin kun hangam takka dhiibbaa now we are almost living in fake world. Addunyaa kijibaa keessa jiraachuu jechuudha. Nutummaanu addunyaa keessa jiraachuu jirru. Addunyaa kijibaati jechuudha. Addunyaa dhugaatii miti. Namni jiraachuu jirrus nama kijibaati malee nama dhugaadhaati miti jechuudha. Wanni asirraa barannu namni irra hedduun nama kijibaati. Nama dhugaadhaati miti. Teknooloojiin dhufteeti addunyaa hashara gootee khiibsisaa dhufu jirti. Khiibsisaadhaa maaliif? Waan keessattuu dubartoota keenya irratti wanni kun hedduu dubartoonni keenya warri meekaappiin uffanne ifiin boona. Because yeroo hunda insanu warri meekaappiin dibanne yeroo hunda insanu bareeddus fokkattus bareedinni meekaappiin siidoo takka illee hin jiru. Takka illee khiibu. Bareedinni maas meekaappii dibachuu dhabuu sirraa dhisu hin jiru. Yogguu meekaappiidhaan jiraattu sammuun tee boqonnaan qabdu. An bareedduu kijibaatii jettee yaadde ni yaadde namni hundinuu ni yaadde. Ani bareedduudha amma garuu bareedduu kijibaadhaatii bareedduu kijibaatii akkamittiin firraa dhiqee gabbaa nama keessa maaliif namni kanaan si baree jira namni meekaappii kanaan si baree jira. Namni kanaan si jaalatte kas faarsu kanaan si faarsa. Yoo si dhugaa harkan sirraa dhiyeessuun mala. Kanaafuu ifitti kijibdee addunyaa kijibaa keessa kijibaan ifittis kijibdee namattis kijibdee jiraachuurra meekaappiin kun yoo sirraa hafee iftaateetuma atummaan oorjinaallee namni maalummaa keetiin bifa rabbiin si kennisan laalee yoo si jiraate weel. Dhiirti dhugaadhaa tarbi si qoode sumaa dhugaasa si gartee taatee fi si yaadde. Yoo iftaatee jiraatte malee ifitti dibattee si magaala bareedduudhaa if diimessitee bocoltee si gurraatti chokolaattaa bareedaa fakkaatu. Dawaadhaan if bocoltee kan qaamaa fuulli kee waliin fakkaan kan harkaa fi miilli kee waliin fakkaan dhoysaadhaa harka kana dhoysee isaan kaayaa guna wal dhufte. Yaa rabbi fuulaa fi morma waliin fakkaatu morma kanatti waa maree jiraadhaa. Yookaanis jilbaa'itti waafin maraa jettee jiraachuu irra yooni oorjinaalummaan bareedduun gurraattiin rabbiin uume tun yookaan magaalli bareedduun rabbiin uume tun akkuma rabbiin uumetti yoo jiraattee ifiin boonte hoo maal waan juun isinii qooduudhaaf dhufe jira keenya. Osoo deemnu dur meekaappiin kun gaafa dur dhufu nam takkee dibata laayitilee takkee dibata. Amma irreedduun natti illee aaruu malchisa shamarran keenyaa natti illee dhugumaa isin gorsu jira dhugumaa. An gorsa kiyya bubbultee gartan amman gartan bubbultaniiti gaafa wani kun sirra geesse caffeeraafis dubbatee ture dhugumaa sirraan iftee maal qabaa boodar dubbattan. Garuu reyaalitiin jirtu dhugaan jirtu dhibbarraa harki 90 warri magaalaa katamaa qammas. Warri magaalaa warri meekaappii bitachuudhaaf aksasii qabu dhibbarraa harki 90 ni dibata. Dhibbarraa harki 90 ni dibata. Dur waan hidhii qofaa jira gaafa nuti dura lafaa kaanu gaafa dardaraa waan hidhii dibata qofaa jira. Waan hidhii dibatanii fi kuula ijaa qofaa jira. Kuula ija kuulatanii fi waan hidhii dibatanii jira.
wanni dhii kunummaa wal keessa dhufe jechuudha. Kun diimaa dhufe, kun biicaa dhufe, kun yeeloo dhufe, kun maal akkasitti dhufe. Ka fuulaa kun boodarra ba'e. Gaafa dardarummaa eegallu bahu eegale jechuudha. Meekaappii fuulaa kun. Amma biyya guutuu fudhateeti gaafaan harka warrummaan silaa baadiyyaadhaatu hoggoo magaalaa baase waan sannaa bitiitii hoottuu waliin jechuu eegalee jira. Waan sannaa bitii hoottuu waliin jechuu eegalee jira. Bee oguutti yaaddan bireedina uumaa rabbii kanaatu caalama obboleeyyan keenya. Meetti yaada bireedina uumaa rabbii kanaatu caalama. Bireedina feekii hijibaa kan fira keessa kanaatu irra caala. Meela wadubbii halaala. Bireedina anytime sirraa deemuu danda'u. Lamata waan takkaa seema meekaappiin kun bakki gaaf tokkoon tarkii dhaqe. Tarkii gaafaan dhaqe. Mana tokko jira cosmetic hospital hedduu guddaa anaaf sabahee dhaqee manuma haakima dhalaadhaa qofaa qeensa miilarraa hanga rifeensatti dhalaa tana tolchanii jechuudha. Dhalaan kana ijaa kun funyaan kan tolfachuudhaa dhufan. Torbaan booda funyaan akka dhaabbata. Ijaas ni tolchan. Waa deeysanuu akkasuma godhee hin gaafatinaa. Mallaa ni tolchan. Hidhii ni tolchan. Hidhii furdoo gaarii hidhii furdoo tolchaniif. Nyaarri tola. Taa'aa kanaas taa'aan beekamaadha. Taa'aa tolchaniif. Taa'aa kana hin qabne karaa ijaa kana dubartii hedduu taa'aa kana hin qabdu taa'aa kana tolchaniif. Haga gartee qaama saalaa kan rabbiin uumellee deebisanii maas irra deebianii tolchuutti deeman jechuudha. Gaafaan dhaqunaa fi saamii hidhanii teenyee ilaallee biyya Arabaa kanarraa jaartii qabateeti salfii akka dhaabbatan eeggachuudha banaa faatan. Salfii maa dhuftanii eessaa dhuftanii namni baasuu hin dho'isu soliif maa eessaa dhuftanii gooteen ambarakattiin funyaan tolfachuudhaa dhufee akkattiin taa'an tolfachuudhaa dhufee harmaan tolfachuudhaa dhufee qaama saalaatiin tolfachuudhaaf dhufee wanni kun akka shari'atti hoo wanni kun akkamitti laalama waan jedhan yaadaatiin jira. Akka shari'atti annama shari'aatii miti ulamaa'in addunyaadhaa gurguddoon waan kana dhagahanii jiranii. Maal irraa dubbatan maal irraa jaa waan kanarraa namni uumaa rabbii jijjiiruudha jedhamte jechuudha. Amma guuni bireedina hin qabne guufirra keesse ati uumaa itti rabbiin si uume san jijjiirteeti akka rabbiin si tolcherra ibbireechitee if keessee jechuudha. Akkasimi akka rabbiin si tolcherra ibbireechite isaa keetti akka rabbiin si tolcherra ibbireechite if keesse. Sigilee rabbiin si magaala bareedduu si uume ati immoo diimtuu colluutti if goote. Rabbiin gurraattii godhee bareedduu godhee si uume beekadhaa namni fokkataa hin jiru. Namni fokkataan tokko illee hin jiru addunyaarra. Namni hundi bareedaadha. Eenyutti ifitti bareedaadha. Rabbiillee nammaasii bareecheeti uume. Eenyu rabbi caalaa tolche eenyu rabbi caalaa bareecha. Kasi uume caalaa eenyu waa bareechuu danda'a. Isaan si uume. Atiis ifi bareeddu anis ifi bareeda namni nagoo hin jiru bareedina. Atiis namni si ga'u jiru namaatu fokkutti siin jabalee ati ifi bareeddu. Namni an ifitti bareeda of hin jee bareedaa. That's it. Sumaatu ifi kana bareedina. An ifi bareedduudhaa takka illee irruun qabu of hin jette akkasuma bareeddu. Maaliif rabbiin si uume kanatti? Gaafa rabbiin gurraattii si uume ati diimtuuf goote. Gaafa rabbiin si magaalessee ati if diimessite. Maaliif diimachuu jaalan? Bargaafii kana. Rabbiin waan gurraattii godhee na uumeef qaba. Ammaaliifin if diimessuu barbaade if addeessuu. Warri adii godhee uume waan ajaa'ibaa faranjiidhaan maanta meekaappiin isin dibattu xiqqoo if magaalessuudha barbaadan.
xiqqoo if magaaleessu if jijjiiru maaliif addeenya bocola kanarraa xiqqoo if magaaleessu barbaadan akkas ture jedhanii addunyaarraa wanti bareedaan chocolate nama magaalaa bareedeeti if magaaleessu barbaadan keenya immoo kan rabbiinuu bareechee uumeetu ifin bareechee ibballeessaadhaa jira. This is my point. Keenya kan rabbiinuu bareechee magaala godhee uumeetu ifin addeessijee if gaddaafaadhaa jira. Wanni kun boodarraa dhiiroo warra shawara waan nadhiisuun ta'e sararaan talaati. Anyhow garuu waasii wanni kun karaa ilma namatti illee siifillee gaarii miti ilma namaa biratti illee si gaariidhaa miti keessan beeku malee rabbi illee irraa nama waachuun oolu murtii kennuu hin danda'u kan ulamaa irraa dubbattu addunyaan kijibaa keessa seenee jirraa ulamaa irraa dubbattu garuu achitti illee nama gaafachiisuu hin oolu kijibni haraam akkuma jedhetti namatti illee kijibuun haraami if kijibsiiftee kijibduu if garsiisuu illee haraam akkasii meeyooni shamarran harkee shamarran afeeraa haalli kenna paawuritii dhiirti meekaappii dibattu ni jirti. Hello. Hello. Yeah. Assalamualaikum Caffe. Waalaikumsalam. Meeta kobilitii teenyaa boobsi. Ayya carraa shamarranii kennaa jirta dhiifama. Dubbadhu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akkam nurratti duulaa jirta har'a hundee? Duulaa miti timee mees mee dubbadhu. Laajjiisee jira ifaan. Asin been. Abaatu. Lakki. Asin been dibattee jirti. Gaarii miti. Ayya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asin been. Maal Caffe irra saatni kana gatartu kun? Walla Caffe ani baabee kimmoo likkii keessa dhaan seensisee. Mitaallee eenyu dhufdee? Isin tokko lakki. Isin tokko isin tokko. Haa nuu baaxiltee haa warra dhalaa. Akka malee nu qabde malee. Wanni jahun mee dhugaadha wakti yoo rabbii jaati obleessa. Dhugaadha wallaahi dhugaadha. Maammaduun hin seeni naa irra dhalaa qofaa dubbata. Dubbadha. Wanni mana murtii dhalaatirra. Maammaduun baafadha. Wanni qonni jira. Caffe akkatti jiru jira beeyta. Namni hoggaa bareedina kana hoggaa qabu. Bareedina hin qabattiif hin beeku. Faayota qobsiif naa dubbattu. Isin dura seenaa. Okay dubbadhu okhti. Jechi ati jette dhugaadha. Konfidensii ofitti hin qabnu gizee hin dibatini. Amma aniyyuu viidiyoo ni haasa'u filtarirra godhadha gaafa hin dibatin. Filtarirra kun qabu. Filtarirra miti. Jechuun fuulli soo nama barate xuruu miti aga biyyaan baa keessa jirru kana xiqqoo waan diimessee nu bareechisu nutti fakkaatee fayyadamaa jirra malee. Lakki ansan hin baanu waan dibattanii hin baanu. Waan fuulatti hin dibatan. jedhaa. Si jammarani akkaataa itti dibatanuu baay'ee isaan hin beekuni. Waan duttuu dibatte garuu. Jechuun ana snaappii fayyadama. Aya. Maal dibatta? Innaa gizee takkata. Maal dibattaan jee? Bareeduudhaaf. Dibachuu fi mee? Walal naa godhu jedhee akkas. Egaa dibattee bareeduudhaaf fi mee? Ati duraan gurraachidha? Wallaahi jechuun magaalallee diimtullee jedhamu giddu galeessa. Duuba magaala moo diimtuu irra beektu? Magaala kaa. Magaalaa dureedaa duuba maal bilisa barbaadde?
عمري والله يعني بيكو الرايون بيكو سيتجمر هاي هيا وجود وتهنا يسوون أبدي وتبو نما سوون أبدي وت والله أنا ما صبوا فصوتين إفهم إكو إفهم بريدم نادا بلا جدي يا دمالي جتشونك نما يا ها صبوا جتشونك يا إف سواير تابي كوسن إيه إيه بركسي إيه إيه وجود وت ريح أصبات الرمان الرأي بريدة تبلا تامي أكريف الرمان بريدة تبلا تامي يا يا خنافو إف سودا وجود ما جباتين نمي بوسرالي وين تلتنو مديمتو يعني نما سودا يشودا سيتجمر تعرفي جزي ديبا درا جزي نورمالي ربريدا يوان جيتشودا نمي سقوها بتنمون دا كسي نمي دكسي نمي ما ودي وت هندو كسي gurraachi cimiduu akka Sudaanis yoon dibanne irra bereeda. Magaalinis yoon dibanne irra bereeda. Adileen akkasuma. Akkasii itti faayutuuf. Anama waan jiru gabaabumatti fakkeenyaaf amma dawaa dibachuun dhiibbaa hedduu fida. Gurbaan amma seena Sudaanidha. Footoo guulla miidhagfa. Boo? Oromoodha. Oromoodha hayya. Dirribadhee dirribadhee. Hayya dubbadhu faayu dubbadhu. Warri shamarranii ergadhaa. Dhiiraa fi miti garuu bilis caffee waan kana nurraa dhiira tana laal dhiiraaf hin ta'u maaliif dubara malee. Haasaawni kun dhalaa qofaaf fayyada. Tokkoffaa fakkeenyaaf. Dhiiraas ni fayyada. Dhiiraas ni fayyada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullah. Waan sinjuu si jammar dawaa dibatuun dhiibbaa hedduu fida. Dhiira yoo dubbatu qabu waan kanarraa ka u'uu jedhee iyyatu qabu waan kanarraa dhiira yoo isin sobaa jirtan dhiira waan ta'eef. Exactly dhugaa hin baanta. Dhagaya yeroo sitti hima. Tuuf. Amma deebisaa quubsaa isin hundaafuu deebisaa sirriitti naa caqasa. Ayyee. Tokkoffaa dhalaa dawaa dibattuu fi dhalaa dawaa dibannee qaama isii adda beekte. Fakkeenyaaf qaama isii harkaas haa ta'u gara miilaas haa ta'u fakkeenyaaf fuuluma kana faas agarsiiste. Gara miilaa gurraacha ta'uu mala maaliifi wanni kun maallaqaan bitamu waan ta'eef miilaaf harkaa fi fuula waliin dibatuu hin dandeessu yoo dibattellee akka fuulaa sunitti hin addaatu jechuudha. Deebi'ee ammallee dhiibbaa kalloo qaama fuula namaa kanarra fida wanti kun. Fakkeenyaaf amma dawaa dibattee yoo dawaa sun dhiiste maaliif kalloon sun waan isaa sun waan baratee jiruuf gara dhibee biraatiifillee saaxilamuun ni jira. Namoonni hedduun dhibee akkanaa qaban ni jiran nama hedduu beekanillee. Maaliif? Nama fuulli qumaatee jira. Iddoo nama keemikaalii kun fuulli keemikaalii taaneef ka qumaatee jira. Ka foon cicciramee jira. Yaa. Ka ija baysee jira. Ni jira. Akka barrancaa gartee fakkeenyaaf ishee maal jedhaniin isaa roobbii adii jedhamu sun biyya keenyatti roobbii adii jedhama karaa afaan Harargeetti. Akkasitti akka bobottallee ta'ee irratti hafuus ni jira. Irraan deemne jechuun amma mijiyyoo takkaan ni beeka warra naannoo keenyaati. Akkasi fuulli isii gubatee cilee ta'ee irraa illee baduu dide wanti sun. Wannoon akkana oksijiinii fakkeenyaaf amma wanni akka kalloo namaa dafee fatahaa godhee dafee addeessu kuni dafee akka kalloo qaama keetirra dhiibbaa fidu hedduu takka argita. Amma deebitee ati fuula keessan illee tolchuuf yookaan yaaltee bakka itti tolchan yookaan bakka itti dhibeen sun sirraa deemu hin danda'amu. Maaliif waan bare sanaan qatti deebistu kalloon kun waggaa waan takka barate fakkeenyaaf nam tokko waggaa yeroo hunda hidhii ofii tana waa dibuu bare hidhiin nama suni guyyaa waan dibattu dhabde ni babbaqeeti tokkoffaa. Talammadaati dhiibbaa kalloo qaama keetiirra fidee achirraa gara dhibee alarjii faa waan dhibee adda addaatiif si saaxila wanti kun tokkoffaa ka dukkaana faa ture si gurguran lammadaa ka giseen isaa faa dabartee wantiin isaa rimootiin isaa waan eksibaardii ta'ee si gurguran waan akkasiif si saaxila.
garuu lammada ammallee namoonni dawaa akkatti fayyada fakkeenyaaf dhalaan amma babbareedduu feetu tun waan dibatanii jira. Kalloon namaa tun hundi anis mucaan boru dhalatus kalloon namaa uumamaan coraa qabdi. Coraa kanarraa quncee ati yoo quncee ofirraa kaasaa quncee tana coraa dullacha kanan ofirraa kaasaa itti mana hakimaa dhayixxee waan akkanaa narra jirana waan akkanaatiif dawaa naa kanna ittee dawaa sii kannan. Dawaa sun qofa dibatta. Dibattee quncee duduu qaama keetirra dudu'ee wasaka sirraa kaasa. Kun sin addeessu jechuudha. Maaliifii haakimni illee si marammaree si kanna waan ta'eef dhiibbaa takka illee sirran fidu. Yoo godhattellee yoo dhiistellee yeroo wanti sun sirraa bade fakkeenyaaf coraan dudullochi asirraa kalloo dudulla sirraa ka'e ni dhiisuu dandeessa. Achiin gahin ammatti waan walitti hijibuudhaaf asuu jirra. Walitti hijibuu ifitti hijibanii namatti illee hijibuu. Amma dubartoonni keenya hedduun fuula hijibaa qaban. Kun dhibbatti parsanaalii yeroo ammaa tana harkirra caalaan dawaa dibatan. Addunyaa mootii bira hojjeteeti qaama biraatu qaama hijibaa qaban. Qaama biraa mataa hijibaa qabanii harma hijibaa qabanii warri biyyoossidhaa. Amma dhalaan maal bitatu eegalte beeyta? Cheeppii gara qaama saalaa dubartii kana nama meeqarratti harkee jira. Cheeppii kana bitatu eegalata. Warri qaqallaan cheeppii bitatan. Amma sana achiin geenyu dhiisan dhiisi. Amma taa'aadhaa fi harmallee fitti godhan amma biyya kana. Biyyaan hin jiraatu kana. Garuu an amma addatti waan dubartii keenyaa isa. Dubartiin East Afrikaadhaa keessattuu dubartiin Oromoodhaa. Dubartii rabbiin uumaa bareechee uume magaallan. Adiidhaasii miti. Imina hamaas hin qaban. Gurraachumina kutaas hin qabanii magaallan. Warri Horn of Afrikaadhaa. Oromoo, Somaalee dabaladhu, Amaara dabaladhu, Tigreetti gafuudha. Warra bifa gustakkaa qabu jechuudha. Diimina hamaan qaban, addeenya qaban, gurraachumina hamallee qaban. Walakkaa kana jiran. Kun dhibbaa see amana dhugaa. Bareechee uumee yeroo amma rakkinni jiru biyya keenya keessa waa'ee dubartiin heddummaachaa jirti gaabiraan haasawaa. Namni wal fuudhee divorce ratein akka Oromottis akka addunyaattis guddatee jira maanta hiikaa waliin hojjetu namni wal fuudhee addaan ba'a. Dur gaafa abbootii keenya addaan ba'uun hin jirtu mee? Hin jiru. Amma namni hedduu addaan ba'a wajjin tura. Wal fuudhee amma tokkotti wal fuudhee baatee jettee addaan deemu biyya hedduu maanta. Wanni kun maalirraa dhufe beektaa? Isiin kalee beeku isiin kalee ala beeku takjibaat jechuudha. Gaafa mana galte isii dhugaa arga. Dabiraati. Alatti bareedduudha beekaa bareedduudhaan wal bare bareedduu qaadhimatee bareedduudha fuudhee gaafa mana galtee takjibaatii dhugaan sun ni baate jechuudha. Wulii addaan dhiibaa dhufan addaan boodaan dhufe jechuudha. Amma asirraa asuu jirraa fayyaatee zaatee fixee jirta. Namni dawaa kana dibatu gaafa asirra amma gisee nuti asirratti taasoo inni dhugaan isaanii gaafa ammoo wanti kun takka takkaan isinirra ga'ee amantan. Wallaahi dhugaa jirru isinitti. Itti deebita eenyu faayoo itti deebita. Dafetti wal jiraa kanaaf kan kanatu. Abootoo maali dhalaa keessa bu'ete moo maal baate? Kanatti yaadu maal baate? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dhaabbu siimiti dhaabbu biftu siimiti. Ora deemu jettanii firfiraan dubbatu deema. User kaju user. United. Siimiti kasi dura. Ndagamu. Ammasin Caffee Raamis. mudannoo kanaa qabdaa? Ani fooloo na tolchaa warri jedhe jettan. Mudannoo hin qaba. Mudannoo hin qaba. Dhalaa lama moo sadii akkana meekaappii hidhii kana jarri hidhii kana gubbaa geessisan dhungadhee hidhii kiyyarratti na bahee jira. Ay mudannoo dhugaatii barus taas. La والناس جلوس Kanaafuu inni hafuu qaba meekaap Akkam jirtu nagaa jirra. meekaappii hafuu qaba. Elisa Eeshi.
لا وقوني أسينو هاسوني أستاسو هاسو هنجماتي بيت هاسو متابعاتي بيت هاسو مغرتي ولك قوسيوها ولبس دباروت هاسوا نمني ورابرتو ناسو ورباد هاسوني ورابرت وني رادو بنخل ماسي وان فردي دوبرتوني خين الردون قبطان يرتشريم تفورو سات مالي سامي ساخر إنجت تفوري باتي جت الدمبه باتي تو الدمبه كل مال جيتش ديمي فور أسي الله خنا تكفور أما تتدمبه قربان سلا حتى الخفور لقبو أكن فور انت تصير قربان الله سافور تدران على الدم تودا من التواب برافكات من الجلان أروج بانان وان برافكات so نمني خناب صداتي تعالى توانجو دورتوني خين يو وان كان في الرادي سني وما قرتي هنجت في الراجودن الروية في وانجو راسور بانا يو تبادين ترى بتاعتي سيم باسا يوم ما قوات دبر سنتين فوتون تيتو أنا ما وانت فكرت قربا Guarda, vedo tokko shaytaan ilmaan Adam kana hundetti taphata. Akkuma mareeffati jette warri adiin magaalatu fedha. Warri gurraachi addaatu fedha. Garuma hundatti shaytaan ittuma taphata. Adii allakka kanarra xiqqoo yoo magaalatti irra bareedda jedhaani gurraachan xiqqoo yoo addaatti irra bareedda jedhaani hundattuu taphata jechuudha shaytaani karaa hundaan. Gara hundaan gooliitti ilmaan Adam kanatti. لمتا ربي القرآن هي دبتي واي شيطان دادو إسا دادتي مال جدي ولا آمرنهم ولا يبتكن آذان الأنعام ولا يغيرن خلق الله جدلا ني أجرت يا ربي وانا نقول لما آدم كان إسا أنا جاجي قرر هوري تشيراني تفاولة اللالتين فالفالة دلغاني وما كان كيلي جيران أكا إسان وما اللي جيران قرأيين أما ميلا لا كاري سرمت جرارة غولي سرت كفاية شيخ فيادي آتي بتة فيادي يجي قابس قابر ليش سامي تلين دعان هاي شافي كم نجا فيادا بقى جرا خبرني هاسو سا الرتي مرو جيتين هنغني في تطوتي لإيجاريا توري توبيكار ديما جرتني سيمبيكو أنا تسمع سادة كيفدو أنت سيجارة من أبشر تي أرسينة تي أبشر بس شيخان كافي قاعد شيخ عمر بيجيرو حرام قد لا إله إلا الله أما أكيفا قررت دورتون من خامباتي متي خينياهو خنومان أوروموداتو خنومان كيتينياتو فولي خن عمر بيتربين قراتش قوليتي وسخلق ربين يربي يوخا مقالة سيقول خانس أدي قولا خانس ديما دا قول والربين قراتش قولي قراتش ما خاني إفرد جبني إف أدي سورة في بيكدو ونيدي بتنكم بيكدو نوراد بنتوني إف أدي سورة في عمر بتهجي ورا في نانا كسيمي أكاش ونكم بيكا من تكمل لا لما شيخ tokko rabbi dogoggora muruudha rabbiin gaafa nagu raajibsan dogoggorte akkana nagoote silaa osoo akkana nagoote irra sirriidha jechuudha rabbi dogoggora muruudha kun immoo tuyyuu hamaadha jechuudha waan ibiddallee nama seensisuudha yoo dogoggu wallaala taate toobaa nama feesisa toobatanii deebuu yoo osoo beekan taate immoo wanni kun waan ibidda nama seensisuudha maaliif rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala ogeessa maaliif ilmaan aadam kana osoo addaan hin qoodini akkuma suuratuttiin keessatti dubbatetti والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم جدي إلما نما كان حالة غاري إرت حالة بريدة إرت أمنية إلما نما وانجر مبوتو نيجي فكوفا وكيف ويتنيارا قتلتنيارا سيغافا كان سيكي رابدو ويترفين قتلتو كوني قوتون أبارا ورا أبارا من هندي ثاني ورنيارا قتلت ورنيارا قتلت وتقتل تيفتولي guutuun isii abaramtoota. Kan erga baramtu jira sallallahu abaramtu guutuun isii. Taqaxxaltu sunis taqaxxalchiifattullee jechuudha guutuun isiitu. Kanaaf walumaa galatti kun halaaka guddaadha. Waan shayxaanni karoora baasee fi shayxaana ta'e istireetii shayxaanarra yaa'aa jira waa biraatti miti guutumaa guututti jechuudha. Shayxaanni immoo tuyyuu deemee maal jedhe beektu كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر
قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. شيطاني فكر شيطان أتيجي شيطاني مال قولا إلما أنا ما كان كفرتي كيتي قويتني كفرة دوكيلا كتيرجي أنا سر أقول كل وجرا أنا ربي على ما صدق دبي برشيطان ما جيران ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي أني واتوكو سنيغوچو هندن دو سنلي واتوكو ناغوچو هندن دتني أني سنو ما يامي كوتا سننجر سننا واتني وفكوما دانا كوماتين أيضا أكنا شيطان وجيسا تيجي شيخ تشون ناقبي سبون تريسا سبون تيرتا سبون تجرتا هندقيتا هاي ننجرا اتوف هذا قلت ننجرا هاي أن قافدان كبا أستاذنا وحسن بدرا يادن كنا تو سيني بيته أما أنت نمو يادن كبا أستاذ الرا أما أنت دوبرتين mana keessatti tottolfadhaadha jette akka sheekota irraa dhageenyutti nuti waan illee beeknu ani fi illee du'aa kanan fayyadamu garuu ammoo boodara nan fayyadama waan gartee qaama namaa yeroo saniif hanga yeroo tifanii addeessaa boodammoo ofirraa dhiite salaatuun ni dandeessa. Yaani takkanaati haraama ni qabdii wanni kanaa kun faan mana faa keessatti osoo jaarsa keetii wajjin osoo bakka biratti deemuudhaaf hin ta'in mana keessatti yoo fayyadamte haraama ni qabdii jeetiin gaaftuuti. Ustaazan gaafadhe. Jijjiiruu bareeffachuu bar wala bareeffachuu fi bifa jijjiiruu waan garaagaraati waan tokko miti. Ati fakkeenyaaf magaalaa yoo taate bifuma kan kee magaalaa bareedaa sanirratti abbaa manaa keetii uffata gaarii uffattee urgeeffattee waan bifa sin jijjiirru dibattee yoo bareedde sanni bareeffachuun malee bifa of jijjiiruu sanii miti. Lammata ammallee sanumaayyuu waan hafiifa argitee waan hafiifa waan asii lammee ilaala wanti rabbiin haraama godhe. Homa dhiibbaa ilma namaa irratti fidudha. Wanni dhiibbaa qaama keetii irratti fidu guutuun haraamuma islaamummaa keessatti. Qaama keetii irratti haa ta'u waan nyaattu yoo ta'e illee nyaatallee yoo ta'e yoo waan nyaattee dhiibbaa sirratti qabu. Ilkaan keetii irratti haa ta'u, arraba keetii irratti haa ta'u, sammuu keetii irratti haa ta'u, wayita gadhuu garaa keetii irratti haa ta'u. Wanni dibattu qaama keetii irratti, coraa keetii irratti dhiibbaa fidataadhaan haraamuma qulqullu. Digalee. Kanaaf bareeffachuun bifuma qabdu san irratti abbaa manaa keetiif bareeffachuudha malee qaama shamarran keenya hidhii cirrii gooteetiin akka cirrii dhiiga dhuydee fakkeessiteetiin bifamootuyyuu maal jettanii ka harki gurraacha gurraacha lixii kana gurraacha jana maal jettanii akka malee gurraacha harki fuulli mootuyyuu faranjiin agasin addaattu akkasuma kanaan miti bareedinni kun bareedinaa miti ammallee kun fitnaadha. Kun fitna zamana akhiraati ergamaan keenya alayhi salaatu wassalaam maal jedhanii اتقوا الدنيا اتقوا النساء شيخ وني سينغا درس باس ابو دم سبونتو وني سينغا وني في دبكوني كو سيدو اجر شيخ كان بليش تاني اورما غبا هنا في راس لوسيتي تورا جرا ادي سيوات بليش كو رينچو ترى باسيت افتيس هون مو دار مغلتين ورا نور بتنا في دبني نوران كل بدي تكو أديسا يودي كتير أما سين واجرو كتير نورا يرو تنا يودي تدبي جالس يا بريدي مال كبا تاريخ سلاب سنغوني أفصبوا روار سنوم مالين بار أفصبوا رسام مالي بار ده يعني يا كيا ديفسيفي سنوم مالين أفصبوا دا مال في بيفن كابني أبغى مناك يتف دارا فتي دبدي مال بريد دفري أفصل صوب ديسا يو صوبا يرتا بري أفصل صوبا يرتا يسال صوبا يرتا بيفن كان كي كابو سان كرتة بيفن كان كي كابو سان يسمى تيو تي بريد دفي يسمى بريدا أكو بريد فتشفين يسمى بريدا وان برا بيفن كابني كبيرا شامتة وفيت كابسيستة كأيجا يصير راكا وكسينتر ده سينتيني إسان صوبون بريدنا متسون بريدني أوكي في وان كام مكان كمجال خان كله لو يصير جرام يكون ماتي خان كيتر تلمي دانجسني يسوع مسا يودي بات يسوع مسا تبريد أما أبا مراكن كي يتصان إنده بات يتروفيت ما فكر في فوسرون كاتو هار كي نفاس هارت ديو أفضل كم جت جاكنا نزول ما يكون فكر على الجيران Akkasumatti jirra gaarabbiin waa laaffisu. Hayyee jechuun Adnaan. Hayyee galatoomaadha. Amma dubbiin nagalte. Amma shamarran qofaa miti gaa'ii sheekhaan illee gaafiin qaba.
shamarran qofa osoo hin ta'in dhiirri akka dubartiitti uffattee deemtu hedduu jira. Dhiirri akka gartee shamarraniitti kuullatee deemtu hedduu jira. Ka gartee nyaara kanallee firraa wanni akkuma dubartiitti tolfatee deemtu jira. Amma jara kanaanoo akkam jennaan dubartii jennaan moo dhiira jennaan moo maal jennaan mee? Lakki tokkuma beeki adnaan keenya dubartiis ta'e dubartoota qofa irratti dubartoota qofa irratti hin murteessinaadha jechuu kiyyaani. dubartiis ta'e dhiira laali hadiisa keessatti ergamaan keenya alayhi salaatu wassalaam maal jedhani لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال جدا الله أباري رحمته في الرفاقيس إلان ديرر ورد دبرتوتا تفكاتو أما اللي الله أباري رحمته في الرفاقيس دبرتوتا را ورد ديرت تفكاتو جد فكاتو يجون قواهم دكيسة ديم سنتئنا وفتان تئنا حركات غرغرات تئنا وهم سلا دبرتي تفكاتن كابو كيست دبرتي اللي وهم سلا شوفا كيست akkaataa haasawaallee yoo ta'e waan dhiiratti fakkaatu godhannaani abaaramtuudha isin sun jechuu rabbi rahmata rabbi irra fagaattuudha maaliree gaafa rahmata rabbi irra fagaate namni obboleessuma shayxaanaati shakkii tokko malee jechuudha akkasani baay'ee galatoomii ani hangwaan waan fakkaate naasee waa'ee kanarraa hedduullee hin beeku immoo sila irra caalaa wanni nuti sila amantana haasawuu barbaannu an akka kiyyatti haqa dubartootaatii fi haqa dhiiraa kana osoo sila nu barsiiftani sila gaariidha. Lakki adnaan dhaabbatistii ma bar wanni irraa haasoo jiru addunyaa tanaatu kijiba tahaa dhufee dubartoonni keenya hedduun lafatti hafaadhaa jiranii yeroo bultii jaaran bultiin baatii jaa fi amatan geessu daftee diigamtee wanni bultiin tun diigamtuuf dhalaan tun alatti bareedduudhaaf mana galtee dhiqattee jaarsee harkee bifa siita durii deebitii addaan bahanii wanni gartee early divorce kanaaf dafanii olii kanaaf dafanii addaan bahuudhaaf sababa tahaa jiru waan kijiba waan fuula kijibaa firra kaanii ifittillee kijibanii namattillee kijibaa jiranii fi wanni kun waan kanarraa mudannoo jira caffe gurbaa tokkotu garuu miidhaasaa harkaa hin jirru waan dura yaasuu jira beekadhu this is very important waan kanarraa mudannoo garagaraa yeroorraa mucaa tokko hiriyaa kiyya Saudi kana jira social media kan namni wanni wal qunnamanii mijatti wajjin haasawaniiti walii galanii wal fuudhanii walii galan nikaa godhatee fuudhe inni baadiyyaa dalagala achi isiidhaaf jecha kan nikaa godhate haadha mana isaa bira dhaquudhaaf riyaad dhaqe riyaada wayita dhaqu inni isii duraan argee fi suuraa fi viidiyoo inni duraan isii argee fi wayita qaaman bira ga'uta biraati maallaqa meeqatti baasee mootu yila maallaqa meeqatti baasee nikaa godhate achi eegas halkan takkitti wajji bulee ganama bariiti mun barinee achi biraa badee baadiyyatti deebi'ee bilbilanti bilbilan gasidii sedhe. Anyway, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dogoggora Aye, sabboontu tuuf si. Isin dhaggeeffadha. dhaggeeffadhu siite. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Alaikum salaam warahmatullahi. Ila reefullee numaan dhaggeeffachuu jira waa hedduudha. Hoo rifeensa fi wazeeta bitanii magarfatoon haraamiituun silaa. Tamaa soita rifeensa amma biyya Turkii faatti nama dhaaban san ta'a. La. Takkaan rifeensa biteetu fitti kaayeen beeku wazeetaa inti bitadha rifeensa duraanuu niin qaba. Sunumaan qabdu. Rabbi si yaa tursiisu ammallee. Sadii miti. Muruu dhaabbachuun ilmaan qabdu. Muruu dhaabbachuutiin ofitti qaxxala sanii barte jennu qaxxala taa'ela. Taphannaa tana qofaa miti beeka. Tamatatti gaddira tan san qofaa miti badee rifeensi kan jiru. Asirratti yaa'u takkaa rifeensa mataa aartee bitanitti dhawannee hin beeynu. Isaani kan jennu ka dubbanneessa. Takkaa rifeensa mataa. Akka dubbisi ilaaltu. Hayyee ramituuf. Akasi assalamu alaikum ja sabontu fitatti mo sifin hadisa. Fitadde haase. Aye. Fitannan do mal goto dim ka. Hayata ifra. Annamni gizi fitatti kharmati mu sever. Anas lakan man ta gana. Ela kilite shi demta.
Ezio, ayya kasi dhiifama gaa'iti goofata jirra uummatanaan nana keenis waan shamarran kun maaliif akkanatti jijjiiramanii namatti yeroo lama sadiifaa nama jijjiiramanii amma bultiin isin turtuu waan jaamurratti haasawaa jirtan na fakkaatti kun dhugaadha akka nama tokkootitti Profeesar Caffee Ramis galatoomi caraanaa hannoo feetii fi shamarran keenyaa osoo hin ta'in jireenya keessa jiraachaa jiru jireenya amma deemaa jiru kanaatiitu nama kan akka addaan baasu godhe keessattuu namoota karaa East Afrikaa kan amma Soomaalii fi Oromoo yoo fudhatte baay'inaan heddummaatu divoorsiin ana keessatti maaltu kana fidee waan jaamu irratti namni wal dhaggeeffachuu dhabudha malee walii galuu dhabudha namni afaan wal jala dhiyeeffachuu namni wal amanuu dhabu kana kanaatiitu bultii diiga malee biftisii bifuma siiti namni ni jira meekaapiin dibattiin ni jijjiiramte ko malee wanni akkasii bultiin ni nagare namni meekaapii dibatteef takka bifa biraatti qabdiif bultiin diigamtu hin jirtu kanallee itti namanii naayi dhugaa miti. Argaa jirru namani nama argaa jirru waan argaa jirru waan argamaa jirru laali boleessa kiyya amma inno raame amma ati nama takkaafi nama lama beekuun malaati akka nama takkaafi nama lama irraa naasuu nu beeku akka majooritii hawaasaa uummataa irraa nama irraa haasuu malee nama takkaafi lama kaa agarteef wanni kun hundinuu kana taa'amtii bultiin tun hundinuu kanaaf diigamuu jirti waan jaamu amanin asiin jee bultiin kan diigamtuuf namni maaliif wal fuudhaa hin beeku zamana kan namni okay namni wanni wal fuudhuufuu hin beeku namni gariisa wali qabbaneeffachuu wal fuudha dhugaa isatti mala geeffatu jaalalti dhugaa jiraachuu qabdi takka keessa habajaan jiraachuu qabdi wal amantiin jiraachuu qabdi wal dhagayuun jiraachuu qabdi sigale safuun jiraachuu qabdi yoo kun jiraate bultiin kun jabaatee hin tarkaanfattu yoo kun irrate ammoo bultiin har tokko deemtu ni hin tarkaanfattu meekaappii fi fuullisii kan jijjiiramu yoo isin amalaa fi haala gaarii qabaatee innis amalaa fi haala gaarii qabaate namni walii galee nu jiraata yeroo dheeratu malee na jijjiiramtee duraan akkana suuraa irratti kana turte amma kun lafatti kana kanaaf fadhu waan jaaman wayii nyaatamu wayii huccuudha ilma namaati. Sigaleema. Kun barru nu gala tokkodha garaagarummaa tokko jira namni tokko awwaaluma gashii yookaan guyyoomsaa raawwannaani amanuu hin danda'amu. Gurbaan tokko yookaan fakkeenyaaf intala takka suuraa isaa ka waggaa 10 dura har'a inni jijjiiramee jiru suuraan kiyya fakkeenyaaf waggaa 10 miti waggaa 5 duraatiif carraa tokko miti wayi tokko ta'e suuraa kiyya ka waggaa 5 yookaan waggaa 6 dura fuudhee intala takka kun waan kana jedheeni eegas immoo wayita wal bira geenyu ayyoo ka biraa ta'e na amantii deebiteesi qalbii keessatti nan amantu osoo gubballee fakkeenya isinleen akkasuma ka suuraa isii ka waggaa 10 dura waggaa 15 dura fuutee kun wanta yoo ta'e gidan isii tamamata ammuma isin akkana jirti saami wayita wal bira geenyu isin tabiraa taate deebi'ee amana osoo wajjinu ka jiraadhu taate naman garaa keessatti isin tun tagaafa duraatu jalqabana sobde isin tun sobdu dheetuma akkasatti qalbii keessatti taban waan akka isan yaani goyyoomsa akka jettu sani kun immoo karaa nagaati walitti dhufellee akkuma mamatu jette tokko bultiin maalummaa bultii tun beeku asla akka warri kun baanu warruma fedhii foonitiif walitti dhufu malu isilleen dargaggummaadha kalaas jetteetumaan dhufti inni illee dargaggummaa isaa fedhinnaa isaatiif itti dhufa kanaaf wal walitti dhufa harki jaalan dhugaa rabbi sana kun immoo yoo maalummaa bultii hin beekne namni waliin jiraachuu hin danda'u maaliif fedhii waan xiqqoodha yeroo muraasa gaafa fedhiin dargaggummaa sun xiqqoo irra jedhe kalaas inni illee qalbiin isaa waa'ee bultii irraan beektu waan taateef rakkoo keessa hin jiru dhugaa rabbi. Sunuma laala amma wanni raasa'u jiru waa lama dura walitti kan qasne bultiin diigamiinsi kan dhufaa jiru sababni isaa kan ta'e meekaappiidhaa fi filtara adda addaa fayyadamuudhaan shamarran kun uummata burjaajeessanii takka immoo dargaggoota burjaajeessanii eegatti dhufanii wal argan booda haalli jijjiiramee boohay isaan dhufee waan jaamu kanaafi sababni nagarree bultii diigamuu dhuftee waan jaamu haasawaa jirtanis akkasii moo akkasii miti kun hin jiru naas hin jiru. Waa'ee filtaraatiin miti dubbanne waa'ee filtaraa osoo hin taane waa'ee amma waan garagaraa harcee garagaraa dibatan kana waan fuula dibatan kana. Wanta makriban saatee deeme kun dhageenye waan inni haasaa tun dhageenye beekaa tokkasi wanni haasaa jiru filtaraa miti Ramadaan namni qaama kana guutuu jira qeensa miilarraa hanga rifeensa matatti taa'arraa hanga harmatti
hundi jijjiiramaa jira. Garuu sarkaan dubartoonni keenya dubartoonni Oromoodhaa ammarra jiran fuuluma jijjiiru. Bilisillee ni galle. Bilisillee ni galle garii malee fuuluma jiran. Fuulli kuni alatti habiraatti galgala habiraatti. Amma dhufte takka ilaallattee alaa fuutu intala bareedduu diimtuu dhalaaltee fuutu. Gaafa mana galfatte gurraattiidhaas batama kara midhaatan. Sitti as baate. Ati diimtuudhaaf teessa. Ati gaatan jaalatte diimtuudhaa. Tamana sii galte tan garte gurraattiidhaa. Bultiin teessa mi'aawaadhaan deemtu busaawaadhaan deemti. Sii galtee mooni siin jedhe. Akkasirra uumaan rabbiin gurraachaas bareechee uume magaalaas bareechee uume namni tokkollee bukutaan qabu. Akkasimi. Namni hundi bareedaan. Waan kana namni gurraachi ibdiimeessuudhaaf yaaduun ibdiimeessuudhaaf tattaafachuun tunuu ifiifuu ifirraa abdii dhabuu self confidence ifirraa abdii dhabee ani huni gurraachuu haan hin bareedu fokkataadha. Yoon diimadhe irra bareeduun ooluu deemti ifilaaluu deema takka uumaa rabbii jijjiire lama abdii ifirraa dhabe ifirraa gammachuu qabu nama diimaa fudhu ibdiimese jiru. Wanni inni godhaa kun garuu isa miidhaadhaa jirti isiidha miidhaadhaa jirti. Bisiiree asirraa haasuu jirraa zaante yaa raawwattee amma carraa takka naa kanneen wayin dubbachuu barbaada. Amma Dr. Firaanfil Farankiliifaan wanni dubbatan kitaaba isaa Hazar Fiidimaa gubbaratti qorannoon isaan waan kanarra godhanirra harka guddinsi namni addaan bahaa jiru namuma nagayaa babbareedaa wal dhufuutti dabahaa jira. Mafakkotaa wal dhufee takka hawal shawadii wal dhufurra babbareeduma nagayaatii wal dabahaa jira yan yeroo dubbatu. Boqotaa dambachuudha. Boqotaa dambachuudha. Dubartii bareeddutu baay'inaan wannaa gadhiifamuu heddummataa sila. Jara taaptaap godha hayi. Nu dhaaba jedhani warri feesbuukii nama dhaaba. Request erga dhufsitu. Warra tiktook nama darba'e. Laasuun haqiiqa wannaan Ramadaan jedhe caffe yeroo baay'ee dubartiin xalaaqamuu heddummaattu dubartii bifa bareeddu. Yeroo hedduu meetiin tala. Dubartii amma xiqqoo bifa goomturra dubartiin xiqqoo bifa kana jettu yeroo baay'ee abbaa manaatiin gargar bahu heddummaatti haqiiquma sun. Sindibiriwaati. Eenyu siifaan Oromoodha 14 jirta? Ni jira. Ayyee. Ani dubartiin mikiyaajii dibattee fi miti ka hiikaan dubartootaa baay'atee yeroo ammaa kanatti haqa walii eeguu dhabuudha wal soobuudha. Waa'ee meekaappii irraa maal jettu dura jira? Taatiru tutulabada waa'ee meekaappii if jiru har'aa namni if tuffatee habiraa ta'uudhaaf tattaafachuun ati magguu meekaappii dibattu maal dibattu? Sun barbaachisaa miti. Hin fayyadamullee sun anaaf barbaachisaa mitilleen. Warra dibatu maal jettu? Warra dibatuuf faayidaan qabu wal sobuun faayidaan qabu waliigalteedhaan oo dibatan erga abbaa manaa isaaniitu bareeduun rakkoo hin qabu. Garuu dammoo waan hin taane artifishaalii ofirratti eda'uudhaaf san bakka hin kennu. Meekaappii nama bareechaa? Nama dibatuuf bakka hin kennu saniif. Okay. Fayyaa. Kun sababa walii kan kana immoo sababan ta'u. Yaada keetuuf. Fakkeenyaaf dubartii qofaa miti warri dhiiraas rakkoo cimaa qabanii. Yaa. Waliigalteedhaan biyya tokkorraa biyya tokko ta'anii nikaa hidhatanii. Erga nikaa hidhataniin booda ati abbaa manaa kiyya jettee waa irratti ergataa horii keerra ergitaa horii keessan si harkaa balleessuu maqaa kara biraa godhuu kanaan kaka irra caalaa nama dubartiin biyya Arabaa keessa jirtu baay'een isii. Namoota tuni dadhabbiisiidhaati. Dhiiruma waliin beekuu jaarsittee dhiirottu waa argachuu sirriidhaati. Yoo wal beekanis yoo wal fuudhee dhiyeettu argachuu sirriidhaati. Dubartittis waa argachuu sirriidhaati. Ati suma jaarsaartee addaan ban horii maa bira haadha isaan biraa jiru. Horii san yoo fuudhe inni waliin qabu. Yoo horiitti fakkeenyaaf amma fuudhe waliin qabu sitti ergate. Fakkeenyaaf amma abbaan manaa kiyya nama mallaqa hin qabne hoo ta'e jechuun rabbiif jennee walitti dabalamnee dalagi jedhee waan itti kennine jalaa balleessuu qaba. Tasum.
Tasuma Abbaa manaa kiyya kaare. yeroo baay'ee waan kanarraa dubbachaa ture beektaa. Waan naamiti shamarran keenya waan dhagaan. Ati dubartiidha inni dhiira hidha lagataa wannummaan dalaydee ati ergituu maal yoo ergiteef itti fuudhu qabaa'u. Biyya rakkoo keessaa fakkeenyaaf biyya rakkoo keessaa yoo ani isa galcheetiniin galiiti biyya rakkoo san keessaa gali bakka inni rakkate galiiti waan akkanaa nu godhi jedhee hootti kennadhee waan san jalaa balleesse hoo. Itti kennachuu qabu. Fakkeenyaaf abbaa mana ani ofumarraa kiyyaa kaaseeti kana maatiiyyuu miti ka dubbadhu ofumaa kiyyarraa. Kana mudate mudannoo irraa jechuudha. Yemanii keessaa yeroo ijoollee teenya fixan san yemanii keessaa galche. Galcheetiniin bakka jireenyaa hin qabnuuti ani immoo qaba alhamdulillah. Dalagadhutti jedhee hootti kenne waan san na jalaa eessuun isaa kun bultii diiggaan ta'u. Osoo inni rakkatummoo asitti gammadee jiraachuu qaba. Dhagee. Ati dubartiidha inni dhiira yoo noolii kennitee fi hoo biyya galetteen yes galchitee biyyatti galee. Wanni maallaqa ta'e hojiidhaan itti takkallee hin jirtu dogoggora keetiin mallee. Maallaqa san bar ittiin hojjetadhu jijjiirame anis hin gala jedhee itti kenne bar nuukaa hin jenneen. Maallaqa keetiin jijjiiramu maallaqa dalagatee jira malee duwwarraa ka'eetti liistiroo haxaawee yoo jijjiire yoo irra gargaarte gaarii. Isaa liistiroo haxaawu yoo irra gargaarte hotii taateef gaarii. Garuu maallaqa kanaan jijjiiramee ati mana namaa dalaydee isa kennitee isaan jijjiiramin no. Kamalaa warri dhiiraa caffee afaan nun qabee jechaa jiran. Garuu dhugaan jirtu. Afaan danda'immaa itti haaromte. Sunuchuun dandee kan addunyaan laalu kan miskiina laalu namni qabeenya qabullee nama tuffataa bara. Ibsobde. Yoo rakkatee waan noolii ergiteef sunumaan qabdu waan gaarii goota jaarsi keeti. Rakkataa kaaree bahaararraan deemee bahaararraan galchee bara. Rakkataadha bahaararraan deemee bahaararraan galchee isa qarqaaruudhallee of qarqaaruudha. Badiin mallee sumaa qaba. Jaarsa keetii miti abbaalmaan keetii yoo ta'e isaan dalagan isaa taa'u hoodhoo maal kan dalagaa jechuun sirriidhaa miti. Yoo inni if gargaare irra gargaarte irra laalaadha malee dubartoonni keenya irra hedduun shawwadaa jirtan tana gaabiraa dubbannaa irra hedduun jaaladheetti maal godhee maaliin irraa fuudhee na didee na duwwaa fuudhee maal didee kuni isin shawwadaa jira malee badiin qabdu dhiirti akkanuma. Tana gaabiraa dubbannaa teemma ture ajandaa keenyaa miti injifannoo roobalee jirtaa. Ayyeeshi. Injifannoo jirtaa. Salaamu alaikum Caffee. Itti qaxxalee ayyee fayyaa ta'e. Ajandaa jiraan beeku. Waliin lallaayixanii bara amma waa lama haasawite. Tarriisi micoora kufii dubbatti lakkoofsiitu jirti. Hayi Caffee namni meekaappii dibateef fi wantaaf adda baha akkasii miti bar Caffee keenya. Meedda nama si ayyee. Namni meekaappii waa lamaaf dibataa dhalaan takka takka uumaa fuulli isii naziifaa. Lameen. Iftuu requestii natti ergadhuu siin jee requestii ergitu malee akkatti asirraa si godhuu hin doon. Mootii requestii erguun beektu. Hayituu fi injifannoo lameen waa lameen. Waa lama takka uumaa fuulli isii naziifaa takka takka immoo uumaa naxaxaabaa waan akka gurraachaa tokko qabdi. Sanifirraa gisee gabbaateen jira miti. San kabar godhuudhaaf dibatti malee first of all dhalaan teenya uumaa bareedduudha. Ammas fardeessitee dhalaan Oromoo akkasitti meekaappii illee hin fardeessitu yoo fiiltarii jettee dhugaa fiiltarii ni fayyadamna hundi keenya. Fiiltarii miti meekaappii immoo waa lamaaf dibatan malee san if sobuudhaaf yookaan dhiira sobuudhaaf miti. Kalariin fuula keenyaatii fi qaama keenyaa kunuu aynaa lama. So ka meekaappii fi uumaa kalarii keenyaa kana adda baasuu yoo dandeenye isarratti rakkoon ka jirtu malee isirratti miti. Lakki ilaala waan takka wanni siingaliin eenyu injifannoo. Wanni siingaliin dhalaan takka dhalaan gurraattiin wanni meekaappii dibattuuf xiqqoo fi dimeessuudhaaf himi. I don't think natti fakkaatu. No, akkasuma shakkiin qabu kun irra dibaa nurraa dhiisa akkasuma. Irra dibaa miti fuula waan fuularra jiru kana meekaappiin faawundeeshin ja'aniiti kabar godhaaf. Dalgaanii maa waa kattabaar najaatti. Warri ati wanti ati turi jiraniif gala garuu dhugaan jirtu dhalaan gurraattiin amma warri biliich godhu hedduun warra dark skin jedhin kana gartee warra akka Nigeria, Sudaaniidha, Gaanaadha. Warri dark skin kun bleach godhu fuula kana bleach. Warri qaama guutuu bleach godhu jira. Jechuun coraa gubbaa irraa kaasu.
dubartoonni keenya dark skin akkasiitii miti wanni meekaappii kana hubbuu dibattu xiqqoo kara magaalaa as dhiyaattee bareeduudhaaf himi. Dhugaa meekaappiin kunuu aynaa lamaa jira. Gurraacha cilimaan sunis ni jira ummata gurraachaaf jechuudha. Diimaanis ni jira akkuma bifa akkuma kalarii keetiiti. Akkuma qaama keetiitti meekaappiin kun. Ani dibatan tun maal yaaddee dibata ati fi fuula kanarraa waa dhoysuu barbaadee dibattaami? Waa dhoysuudhaaf. Saniif. Akkasimi? Ani hin qabu immoo. Barsin baanu namni ifirraa ta'ee haasa'u mee ani ifirraa ta'ee haasa'u dhadhaa biroo ifirraa keedii aammiidha kaasaa irmalee dhuunfaa miti aammiidha walii gala ifirraa siin namni dibatu kun fuula kanarraa waan dhoysu qabaatee waan san dhoysuudhaaf yaadee dibataami. Immoo jaarsa kana jaarsa heerumuudhaaf isa san qabuuf isa san sobuufi miti inni kun forever wajji jiraataa bari. Miti guyyaa takkitti sanni sobdiini. Forever sobuu ni dandeessi. Dhagee irralee deemuu barbaadu waan hin jee yeroo gubataa reefu arguun hin banu seenaat koo eegale seenaat koo dubbadha. Seenaa lammiin chaayinaa tokko miliyoonaan irra dhangalaasee fuudhee jaartii amma sadi booda he find out fuulli siidhaa akka feekii ta'e amma sadi booda baree dubbisi gaafsuudhaaf poolisiin riippoortii godhee mana murtiidhaa waliin jiran. Maallaqa kana na baasiftee fuula kijibaatiin na sobdee if na fuusiftee je'eeti murtiin isaaf godhamuudhaa deema. Intalti tuni maallaqa miliyoonaan adabamteeti mana hidhaatti adabuudhaaf deemti. Maaliif waan fuula si dhugaa dhustee fuula kijibaatiin jaarsa heerumte jecha mana hidhaa sarbi godhu deemti jechuudha. Maallaqa miliyoonaan adabuudhaaf deemti. Jallee jechuutu jaara. So hubbuun niyaante fuula kanarraa waa dhusuu taate waan sakka uumee rabbi ati uumaan rabbisuu hubatu siin taanee jechuudha uumaatee uumachuu barbaadde. Kana jechuun kana namatti kana rabbitti illee walumatti qabanii ilaaluu jira. Fayyaa ta'ee ittuuf jaha hani. Hai ama sadii guutuu cafee fuula isii hawajjiratee ganama ka'u hin beeku inni. Meekaappiidhaan raftii meekaappiidhaan kaati. Inni bakka inni du'ee jira jechuudha. Meekaappii miti sarjariidha sirreessaa. Sarjarii deegaa cafee meekaappii miti. Sarjariidha. Meekaappii miti. Meehani tuube. Fuulliin ciccitee akkas hin ta'in caffee. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Salaam warahmatullahi wabarakatuh. Waa'ee makiyaajaatii miti wanni meekaappiidhaa miti wanni haasa'u jirru. Egaa wanni dibatamuufi bifuma of bareechisuuf wanni biraa wanni inni qabu takka hin jiru takka jedhi. Lammaffaa ammoo gurraachan addeessu. Lammaffaa hin addeessu gurraachan addeessu. Nama biraa fakkaatee gurraacha maaliifi hin addeessan hin addeessan afaan isiin hani hani waa tokko siima mucattii takka jira siimaani mucattiin ta anaan yaani firooma qabnaani mucattiin magaala imaaraatii jirti amma guyyaa wayii suuraa isinatti erganii mucattii tana beeytanaan jedhanii wallaahi takkaan agarreen jee kakadhe takkaan man argee miti adii araba dhaatii kana bar baree baluunaan jedhanii wayita maqaa isinatti himanii. Adii wayii siima Noort Ameerikaa eegwaan as dhufee namni bakka wayii bakka kaaruzaatiin si'aa namni wayii dhufee akka gaarii nu dubbise akkam nagaa caffee fayyaadhaa nagaa jee akka fira nu dubbise annama kana nagaa'ee fayyaadhaa nagoomaa jetiin biraa deemee hin beekne nama kana hin beekne. Edaa namni kun nama naa wajjin firaa nama naa wajjin walit jabaadhaati. Eeganaa inni namummaa dubbisuu fardeessee namni kun eenyuma je'ee anaa yaadu jiru. Hai aballee walgara jetteeraan jedhan. Hai isiidha taasuma isiin fakkaatu isiin an beeku tabiraati tanii amma dubbise tabiraati jechuudha. Ani hin jijjiiru hin jenne ani bifti hin jijjiiru hin jenne bifuma keeti amma mikiyaajni nama gurraachaatii fi adii garagara waan dhugaa haa haasoyinuudhaan amma dubbii nama dalagu haasoyinuudhaan ofii kiyyaa waan argaa amma mucattii sana irratti ani mucattii ani ijoollee mucattiin ilma abbeera kiyyaati. Anaa fi abbaan isii ilmaan abbeerotaati.
Isi xiqqeen dhaloota isii irraa isii beeka yaani ijoollee ganda guddattee waliin ganda tokkotti waliin guddanneen tala ilma abbeera kiyyaa tan beeku yaani. Dhaloota isii irraa tan beeku. Magaala isiin. Gaafa suuraa isinatti erganii ani ilaalu adii dhaatii sana bar adii dhaatii. Arabni akkasin addaattu faranjii yoo ta'e malee. Ani gaafiin qaba kayoo akkasii sheeqamma. Ani gaafiin qaba. Amma dhiirri guutuun dhakkinu mikiyaajan jaalannuu akkanan taanuu dubartiin uf jijjiirtii jechuu jiraniimi. Dubartiin teenna wanni meekaappitti jara seensiseetiniin akka bifa ofii jijjiirtu godhallee warruma dhiiraati. Akkam goone. Maal jedhanii warra dubartii dibattu gabbayanii ilaalanii dubartii fuula jijjiirattu guutuu gabbayanii ilaalanii as garagalanii ati maaliif uf gadhiistee uf hin qaqqabdu akkuma ganamaan biraa deemettiin galgala argaa jedhee niitii lammata afaa irra fuudha dhoysee. Jaalattee osoo hin ta'in dirqama isii meekaappii dibatti. Maaliif warra alatti inni ilaalu san fakkaatuuf dibatti meekaappii. Jiruu jiraatanii fi haasa'ini fakkeen garagara ta'u jira. Sheekha mee irra deebi'ee himii fi waan shari'aa jirtu waan hadiisaa fi quraanni jedhan if jijjiiruu har'aa hangam takka hamaadha beellama shayxaanni rabbiif seenu irra deebi'ee himiif. Waa tokko jira beektaa mallee osoo hin jenne duratti. Yaada kiyya hageeffadhu caffee. Yaada kiyya hageeffadhu caffee yeroo takka walirra qabaniitiin hin deebisaniif. Haajuudhaaf mee amma gaa beekadhu ayaata biti murmuun taatu akkasiin. Waa tokko jira san dura. Osoo amma ayaata hin deebinee dura waa tokko jira. Fakkeenya amma akka boliin diyaayinu haniin jettetti warra alaa san laaltee akkas gootisillee san fakkaatuuf jette. Lama of miite amma isin deebistee of miite tabira of miite iyyuu. Dhuga. Sila osoo normaalummaa ofii san hin ta'etti waan miidhamtullee hin qabdu garuu amma gaafa akkas taatee ta'alaallee of dibdee maal jettee jijjiiramte oo miidhama birallee of miite. Tokko coraa isii irratti miidhaa gayaa lammata gaafa bifa isii kana jijjiirtee normaalummaarraa namni akkas ta'e akkuma isiin jirtu kana seetan hin fuudhee gaafa kaani miidhaa guddaa irra bultii isii keessatti nagaan jiraachuu hin dandeettu. Osoo wajjinuu jiraatanii nagaan hin jiraattu bultii nagaan jiraattu. Booda akkas ta'u jirti iyyuu sheeka. Erga fuudhamte booda dubbiin akkas ta'u jirtu. Lammata ammallee waala malaadhi amma akkuma reefu jenne lammata ammallee abaarsa rabbii jala jiraatti yeroo kamuu namni bifa ofii jijjiire namni uumaa ofii jijjiire namni shayxaanni maal jedhe wala yubaddilunna khalqallaahi jedhe. Exactly. Ni garta yaa rabbi yoo isaan ilmaan adam kana ani isaan kakaasee isaan ajajee uumaa jijjiirutti isaan ajajee isaan uumaa hin jijjiirin. Waa hedduu dubbate waa hedduu. Maal jedhe gaafa Aadamiin alayhi salaam jannataa baasisiise maal jedhe rabbiin maal jedheen gaafate shayxaanani ibliisiin jechuudha abbaa shayxaanaatiini. Maa manaaka an tasjuuda limaa khalaqtu biyadayya jennaan si'a maaltu si dhorke waan an harka kiyyaan uume sujuuda godhu maaltu si dhorke jennaani maal jedheen shayxaanni deebise ana khayru minhu khalaqtanii min naari wa khalaqtahu min tiin jedhe bara anaatu irra caalaa jedheen Aadamii kanarra isa dhoqqe irraa uumte ana ibiddarra na uumte anatu irra caalaa jedheen deebisee maal jedhe أرأيت هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا يا ربي مين أهم جدين إسا أرأتك بجي صدركا إسا ألفوتي آدمين سجودي في نانجد تكنا نيجر تيريو هتاجا قويا قياماتي عمري ندرستي المان إسا لال وان يد إسا مثلال المان إسا جد هرتي إسا هرتي آدم يو أني هندين بكسين جدي بر واتك قويو تاتي مالي ورسي قبران واتك إشويسيو تاتي مالي ilmaan adam guutuu hundeen buqqisaa jedhe hundeen buqqisuu jechuun lafaa ol kaasee mataa gad deebisa jechuu miti gara badiitti bobbaasee badii malee akka isaan waan biran dalahin waan badii mana bareechisee fi wanna godhaa jedhe jechuudha akka ammatti jirru kana godha jechuudha amma addunyaa yoo laaltanoome wanni shayxaanni gaafsan dhaate sun hin dhugoomne dhiirri dhiira fuudhuu dubartiin dubartii fuudhuu dubartiin dhiira fakkaatu dhiirri dubartii fakkaatu kuni hundimaa inni dhaadannoo gaafa shayxaana san guutuun isaa jechuudha. Istireetii shayxaana qabatee yaa'atumaan jira ilmaan adamaa akka jiru. Waa muraasa waan rabbiin isaan dhaqqabeetiin hin najaa baasee yoo taate malee. Fayyaade daraartuu jirtaa? Ayyee gaafii kiyya hin geeffanne garuu ani shaffide. Dhaab obsi. Daraartuu jirtaa? Daraartuu. Anaan jettee. Siimiti sakkiit taan. Tisitti aantu. Tiseensiina. Daraartuu jirtaa? Hin jirtu. Ittuu hin jirtu siinee. Daraartuu hin jirtu. Ittuu eti. Dubbadani. Ayyee. Tutuun wanni jechuun.
Dubbachuu barbaanne. Wanni ani jechuun jiru meekaappii amma uummanni keenya ka dibatu dubartiin baay'een keessattuu dubartiin Oromoo amma itti sutteetiin meekaappii dibatu jirtu dhugaa yoo haasofne warra heerume baay'inni warra dhiirsa qabu. Dubriyoo. Isinii galee Dubriyoo. dubartiin jechuun jira dubrii heerumti baay'inni isaanii warra heerume warri amma meekaappiidhaan lafa gadi kaayee jedhe kuni baay'inni isaanii warri haadhaaf abbaa jala jiru baay'inni akkas godhan hin argine. Warri baay'inni haadhaaf abbaa jala jiran warra dhiirsa bira warri diinii illee gadhiisu jiru erga dhiirsa bira gahee dhiira tokko bira gahee jedhe. Isa manatti hin qabadhatti jiruu biraa keessa of seensisu jiranii beekte. Wallaahi dhugaa jechuun jira. Meekaappii dibatu uffata isaaf manatti uffatu alatti uffatuun isa akkanatti alatti inni sallaaleetiin dubartii biraa bira akka hin deemneef isiin sangooti. Dhuga wallaahi. Amma qeemte. Rakkoon dhiira biraa sirriitti jiraayyuu jedhee yaadaan. Talafaa fuudhatte okkotaa buusteetta. Hayyee abduu jirta. Yoo haasawni akkuma haasawnu jedheeti. Abduu walaa dubbatte yaani. Abduu dubbadhu. Ani kanarratti dhaga'ama. Dhaga'ame. Dhaga'ama. Yaa rakkoo addaan bahiitii kana fide meekaappii irrallee namni gaafa wal bira gahe haala amala wal dadhabuu irraa jedhee amana. Garuu rakkoo meekaappii illee osoo jiru jijjiirraan qalama irra caalaa namni wanni diigaa fidu haala amala wal dadhabu jedhee amanaan kan irratti. Fayyade. Meekaappii itti ba'uutu yaadda? Injira inni parasantii gadaanaa irra caalaa ammoo haala amala wal dadhabuu irraa ka'e. Fayyade. Malee sunillee osoo jiru harka gadaanaadha waa'ee qalamaa irratti. Hayyee dirreefta dirree. Haala amalli beekta Abduu haala amalli kuni rakkoon haala amala wal ta'uu dhorku awwala dhugaadha walitti dhufuu dhabuudha. Dhugarratti hundaanii walitti dhufuu dhabuudha. Nam tokko gaafa dhugarratti hundaawee waan qabu san dhugaaf dhugaa walii himee walitti dhufe yoomiyyuu waliin jibbu addaan hin fagaatu wal dandahalleedha. Gaafa mootuyyuu tokko amma yeroo keenya kana baay'inaan fakkeenyaaf amma haqiiqa yoo dubbanne dargaggeessi tokko kan inni fuudhu gaafa umrii isaa waggaa 25 27 gara 30 fa'a dargaggeessa kun beekaa. Dargaggummaan immoo umrii 30 dabarraan dargaggummaan kutti hin jirtu kalaas. Dargaggummaan dhumti dargaggummaadha umrii 30. Shamarran keeruma waggaa 25 26 27 kana kuni rakkoo guddaa fida kun. Rakkoon guddaan kana maaliif isiin amma umriin kee meeqa gaafata waggaa 20 waggaa 18 19 jetti garuu umrii isii waggaa 25 26 kunillee rakkoo guddaa fida jidduu namatti. Haqiiqa rabbiiti. Mucaa tokko waan jedhe mucattii wayitii wal barree waliin haasofnee wal fuunannee walii gallee hin gaafadhee umrii isii waggaa 16 naan jette jedhe waliin haasawanii waggaa 2 waan waliin turanii egaa wal ta'uu dhabanii addaan bayanii waggaa 4 ture bilbila jijjiiratee itti bilbile isimatti waggaa 4 booda gaafa dura waggaa 16 itti himatte waggaa 2 waliin turanii waggaa 18 waggaa 4 booda waggaa meeqa ta'etti waggaa 22 itti bilbilee akka nama haarayaa ta'e itti bilbila hin haasawanii eenyuree jedhanii wal baratanii maqaa biraa itti himate inni maqaa duraa itti himate hin beektu waan ta'eef umriin kee yoo meeqa jennaanin ka gaafa waggaa 6 dura san itti himatte. Waan akkanaa kana waan akkanaa kun ni jira dhiira keessallee shamarran keessallee gaafa haqa walitti himanii inni illee waggaa 35 40 haa ta'u annama akkanaati yoo jedhee itti himate isillee anta akkanaati yoo jette yoo jaalateen fuudha yoo hin jaalatin ni dhiisa kalaas yoo jaalatee umrii isii fuudhe hoo inuma jaalata. Lammata ammallee akhlaaqa ammallee amantii beekuu dhabuudha tokkoffaa namni muslimaa tokko intalli muslimaa gaafa bultii dhabdu san ammaaliif hin heeruma jechuun maaliif na barbaachisaa yoo beekte gurbaan muslimaa gaafa fuudha jechuun maaliif hin fuudha maaltu na barbaachisa ulaagaan fuudha maanni jedhee gaafa fuudhe wallahi abadin jibbu isilleen abadin waliin jibbanii waliin daddarban wal hammatanii wal jebisanii waliin jiraatan. Ibsitu tuufi ibsitu dirri naabsi.
Sagalee fi dhagamti. Ida'amte. Ndagam. Hayyee baga jiraattanii ajandaa ajaa'ibaa fiddan gaffiddan akka baadiyyaa kee bara waan namni Oromoo irraa naasoyin. Amma waan irraa haasawamuu qabuu fi waan irratti xiyyeeffatamuu qabu namoonni keenya ajandaa akkanaa kana ajandaa xixiqqaasaa garuu wanni kun waan guddaa fi waan hawaasa keenya rakkise. Anamma bakka dubartii buusee qaqqabee maalii jee achi dhiibuu osoo hin taane haqa jiru tokko yoo akka dubbannu taate kuni rakkoo guddoo meekaappii dibachuun filtera fayyadamuun rakkoo guddoo bultii namarraas fidaa jirti. Akkaataa itti dargaggoonni keenya bultii itti ijaaree itti jiraatullee dhorkaa jirti jechuudha. Amaneetumaa akka itti fuudhu wallaalaa jira. Dhugaa himna shamarra keenya kana. Wanta akka hin sodaatina dhugaa jirtu san ni himna jechuudha. Ani amma waanumaan qabatamaan arge tokko yoo sagalee tiyya sirriin na dhagaa jiraatan gaafa nuti ijoollee biyya keenya irratti jechuun biyya keenya keessatti naannoo keenyatti haati manaa tokko intalasii hangafaa ni neeruma jettee intalti nama jala baddee aara saniin biyyarraa baate ijoollee 5 qabdi. Miqoo ammoo erga isiin baddellee hin dhiifne heerumte abbaan kannee ijoolleen warri hafanees fuudhanii tatti'aantus osoon turin heerumte. Ishiin biyya Suud Arabiyaa Jiddaa dhufte. Namittiin amma jaartii soddaati nama guddaadha garuu hin beekan gaa warri asii janaajanan hin beekani. Gaafa sanii jawwaalaaliif tottolchuulleen hin jiru garuu ni dibatan. Dibatanii daaraa sanuu rakkinni namni keenya qabu ka bifa isaanii fakkaatu dibachuun beekan. Amma warri faranjiinis ni dibatti arabninis ni dibata. Garuu ka bifa isaanii fakkaatu. Kar tokko isaan addeessee kara tokko isaan hin gurraachofsine ka isaan fakkaatu dibatan. Isaan illee balleessine dibatan. Rakkinni nama keenyaa hanga fuulaa kana daaraa godhanii mi'a aruuza tokko tokko laala. Harki intalaa gurraacha fuulli adii. Qaamummaa isii kun waladde jechuudha gaafa dhiqattee. Eebbisu jechuudha. Eenyu isii muna amin jettu kana yookaan walgalchi yookaan si'a lammiitti godhi eenyu caffe xiqqoo har'a badheeratti baay'ee. Ayye. Yoo yaada qabaattu ittiin fufa amma qaallitti ittiin isinii deebi'a. Qaallittiin mucaa xiqqaa janaajantee heerumte mucaa takkaan fuudhin ijoollee lamaan qabaa jetteen ijoollee lamaan qabaattee rakkoon qabu wal fuudhan walit dhufan yeroo sanii isiin nyaattee xiqqoo babbareeddee gurbaa ittuma fakkaatte. Ammas ijoolleen gisee baadiyyaa keessa turte ijoolleen dhiiraa tuni hidhamaati. Hidhamaati namni aayyoo guddoo fi xiqqoo addaan beekan dhugaa isiniin jaa hanga duraa kan. Gisee gurbaan walit dhufanii gisee ilmoo isaafillee dhaltuu dhagee jechuudha. Inni akka intaltisii hundi heerumti. Intala lama akka kanneeti. Gurbaa dardaraa akka qabdu. Gurbaan uujjee maraatee sossobdeetuma ammaas ilmoo biraa irraa godhattee dhiisee biraa kute. Gurbaan ijoollee baaleeti. Gurbaan ammoo yoo ta'e hiriyuma micoo isii ta'a. Gaafa isiin heerumtu isiin baddeessaniiti. Kuni kasaaraa guddaadha. Maaliif daaraa san dibattee shawwaddee jechuudha. San malees achumaa asitti wanni akkanaa guutu. Anama matuma kiyyaaf namaan suurarratti argaa ture kaniin gisee bira dhufe dhiiroo namni san kanuma moo je'ee shakkaa ture caffee yaani naafetii farsalaalii nama wal beeku nama sooshaal miidiyaati fuulli kiyyallee nama faarayaa miti namoota tokko faarayaa miti jeetii yaada. Namoota rifadhuu jira suuraa isaa sallaalee giseen dhufee nama kana kallattiidhaan qaamaan arguu ni rifadha. Ijoollee kana bakka adda addaatitti itti erganii fidanii maallaqa baasee warra isaaniitti ergee nikaa godhatee dhufee fuudhee gaafa waliin meekaappii guyyaa hunda dibachuun hin dandahamu. Yoo dhalaa hojii irraa galtee mana siitti galtee yeroo barcaaf deemtu dibattee gattee isu taate malee dhalaa mana arabaa faa keessa teessu guyyaa hunda dibachuun madaamin itti hin diftu. Madaamin hin diftu isii meekaappii dibattu agarraan jaarsa kiyyaa deemtii jetti hin diftu. Inni kana viidiyoo itti bilbilee taa buttuu qabri baate fakkaatu tana arka. Guyyaa booda ani intala sanii miti tanii fuudhee ji'ee ganda isaanii dawwalee mataa adda nu qabaa jira. Kasaara
tanaat deemaa jira. Ammas tana caalaa rakkoo fi cara kanaaf fidaa jira. Wallahi bila meekaappii caalaa jawwaala kun qiima naman tolchu cawfee ani ijoollee TikTok kana keessa beeku irra guddaa osoo liibii feesbuukaa dhufte dheessitanii guutu dhiifama naa godha shamarran keenya. TikTok kun halaal nama fasaalis. TikTok kana wallahi sheekotiin ta'e. Qiima naman bareechu TikTok anuu as keessa dhufeef laalee wallahi jannataan fakkaadha jee. Abbaa mana kiyyaati wal loloo ka'e. Wallahi. Ay akkamisa jee garuu dhugaa miti. Garaa kala viidiyoo kaan ilaal viidiyoo kaameraa aadii feesbuukni jawwaalli qabu kana gisee akka banteef laal ati tanuma abbaan kee dhale sanii jira. Yoo TikTok kana seente tabiraati. Taarabtichaa yookaan ta faranjichaa taate ati intala abbaa keetiitii miti. Kuni kasaaraa gurguddaadha. Amma ibsoobu jira nuti warri shamarranii as keessa ilaallee nama xiqqaa fi fakkaannee heeruma dhiisnee yeroo ofirratti oofu jira. Obboleettiitii obboleessa kiyyaa warra biyya arabaa qofa jiru osoo hin ta'in warri biyya kamuu jiru. Meekaappiin kuni si ijoollummachiisaa si xiqqeessaa silkiidhaan hojjaa biyya arabaatti qaawwalee akka silkiidhaan hojjaa sonii dhiira isinitti qotaa dhiira daaddaa ilmoo isin yaasuteeti heerumti. Ishee dursii galtee? Heerumti. Dhugaadha. Bultiin sun Ammas akkitti sobamaa jiru shamarran teenya dhuguma akka reefu obboleessa kan tokko as keessa achaa jiru shamarran umriin isaanii waggaa 16 oliin kutan yeroo hunda. Garuu kuniif sobuudha malee nama tokko sobaan jirtu lubbuu tee nafsiyyaa tee sobaa jirtu umriin shamarranii waggaa 30 tarraan khalaas hin jirtu. As keessa piiktara fayyadamtee daaraa dibattee iflaaltee ani ijoolleedha jettee heeruma dhiistee hin taa'in. Nama gaarii harkannaan itti heerumis seeraan si gorsaa jiran. Maallaqa keetillee seeraan qabadhuutii wajjin jiraadhu sin jechaa jiran. As keessatti iflaaltee umrii tee takutte saniin irraanfatiin sin jechuun barbaada. Wallahi yoo amma kaatanii biyya galtan. Warruma biyyatti heerumee nagayaan ilmaansaa horaa jiru sanii ol isinii dullooma. Maaliif hojiin biyya namaa tunilleen isinii jirtii dadhabbii hedduu qabdanii warra biyya keessaa nagayaan ilmaan horaa san caalaa isinii nama guddaa fakkaata gisee biyya galtan. Ni hafa jechuudha namni face to face as beet ijaan silaala malee namni viidiyoon silaalu hin jiru namni suuraa nu ergisiisu hin jiru. Kanaafuu ifitti taphachuu haadhiif nu warri shamarranii. Egaa hin diqatinaa hin jenne waan isin hin qayyarre hin dibatinaa hin jenne waan isin hin qayyarre waan urgooti babbareedduu dhalaan diddibachuun sunnaadha garuu waan bifatee isin qayyara waan akka haadhaaf abbaan keessanuu isin wallaalu isin godha waan gizee biyya galtan bifti ta'e isin jijjiiramtanii fokkottan waan yoo gartee waan san bitattanii dhabdan jijjiiramtanii fokkottan waan abbaan mana keessanii ittiin isin jibbu tana daleeydanii ifin sobinaadha isinin jaa Oromoon akkattuu babbareeddu Oromoon magaalaa babbareedduudha kanmattuu yoo jiraatte qibaatii baasiliin biyya keejaa tokko faa fuula diddibattee tuma shaattee shittoo facaafattee yoo deemte Oromoon manni jaan kun hedduu babbareeda. Kanaafuu ani isinummaan warri dhiiraa shawwadamaa jettan TikTok kana keessaa miti. Mee guyyaa tokko karaa Feesbuukaatiin fidaa siyaasa akka TikTok kana keessaa godhatan kan achi laala. Achitti. Faras magaalaa bakka san haa taatu dhugaa TikTok keessa warri wallaaltanii bareedduu tiyyaa maalee tiyyaa hin jiru. Ana warraan akka kallattii wajjin mana tokko galaa ture. Gizee as keessatti akka jala maraattanii iyyita wallaahi laazimee Feesbuukaanin isinii fida guyyaa tokko. Allahi raham. Kunis saba ayi. Wani TikTok irraa kun jiru kijiba subaaf dinta. Irra guddaan isaa soba yaa yaani hundi bareedaan orjinaalillee ni jira garuu fiichara fayyadama shamarra keenya irra baay'een asirratti warri fayyadaman baay'ee. Dirre dhihoo sirraa fudhee dirre hayyu. Ani yaada gabaabaan qaba maal jennaan akkuma jirutti dhalaan diddibachuun kun gaarii odoon tahin akka dhalaan dibattu wanni isaan dhidhiibaa nutuma kana ka qalbiin darreedhaa nuti kana ka dhiiraatiin jaa. Ati inumaa ergaa nuti ittuufi.
إتو في درة لقيسو خجارتين لا جارتي فوري نيدا جاما نيم مربع خلينا نجوتها نو تندام سيتي نيدا جاما ماما تاب ولا يعني تاب ولا أريد تاب ولا تاب أكم مربع تاب إن دابنا hin dhagama dhiifama daqiiqaa tokkoo fi yaada wayii dabarfadhee bahuu barbaadeen naa eeyyamtu laata waan ariifataa jiruuf. Yes, sibna yamtu. Hayyee galatooma dhugaa anaaf feeruu keessaniif guddaa galata qabdu. Ani yaada kanarraa adda ta'e qabaa ajandaa keessanillee sin jalaan balleessu daqiiquma tokko bichaa dabarfadheen keessaa bahaa. Sunis maali yoo jettanii isinillee dhugaa waan baay'ee irraa beektanii waa'ee uummanni keenya keessa jiru irraadha waan xiqqoo waan yaada dabarfachuu barbaade. Uummanni keenya akkamitti jira nu immoo akkamitti jirra waan jedhamtu. Ajandaa ganamaatiin qaba tiktokirratti ganama hojjetu namni hordofe waa'ee uummata Oromoodhaatii fi qabsoo Oromoodhaa sagantaa ganamarratti hoon hordofe. Ganama sagantaa caffee raamsjii caffee shawuu kana foloo godhee achirra hordofe. Viidiyoon tiktokirra waraabe yuutuubirra haatiin jira yuutuubirra maqbahanaa jira caffee shawjiiti gugul godhee yuutuubirratti nu hordofe waa'ee qabsoo Oromoodhaa shiiftii ganamaatiin qaba. Kun amma sagantaa wal barsiisuudhaati. Burus barnoota biraatiin deebi'aa dhageessee gifti caffee shawjii yuutuub seenii poosti godheen jira viidiyoon tiktokirratti waraabu hundaa'u daawunlood godheetiin karaa yuutuubirra akka namni dhageeffatuuf. Achi seenii waa'ee uummanni keenya keessa jiru rakkina qabsoo Oromoodhaa keessa jirtu hacuuccaa dargaggeessi keessa jiru hundarraa hin dubbachaa jira fayyaa ta'e galatoomii Ummu Ammaar jirta. Akkam sila maqaan na biratti mul'atu keessan biratti mul'atu Assalaamu alaikum. Wal dhabaa. Wal dhabaa amma yeroo baay'ee maqaa achi yaamtanii jala garsee yoo ilmalee gubbarratti amma maal jedha uumammaa keessan kuni. I love you my Islam jedha na biratti. Meekaappidhaan siloisan meekaappii siloisan. Meekaappii dibatan. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Maashaallah tabarakallah waan bareeddu gorsaa jirtanii rabbii yaada muraada keessaniitiin yaa gootu inshaallah. Amin amin amin. Anaaf sheekha ijoollee bi. Anaaf sheekha sulmaan. Marma keessanuu rabbi. Maal jettan? Anaaf sheekha sulmaan eebbisiin jedhu ayee guunuu gootu. Mara keessanuu rabbiin muraada keessa isin yaa guutu bakka yaaddan maraa rabbi isin haa hawwii teessan mara rabbi isin haa guutu hama hammeessaarra rabbi isin haa fageessu inshaallah. Ismaa'il moo teessan rabbiin diin irratti isin haa qajeelchu isinillee rabbiin warra akkanaan haata diinii qabatee deemu rabbiin isin haa taasisu waan zulmii taaterraa rabbi isin haa fageessu inshaallah. Jallataa keenya rabbi nu haa qajeelchu qajeelaa keenya rabbi fiixaan nu haa baasu caffee raammisu wallahi hedduutu akkasii kabajaa hedduutu akkasiin jaaladha rabbiin anaa walitti isin haa jaalatu. Wallahi akkanumatti ilmaan keessaniif isinillee diinii irratti gadhaabee bakkaan isin haa gahu inshaallah umrii nu dheeradhaa taabii baay'ee uummata Oromoo kana biraallee qabdanii rabbiin ta'isiin wallaalaan daladda isinii haa dhiisuu khayrii isinii haa baay'isuu sharrii ammoo rabbi isinirraa fageessu isin jedhan akkasuma ustaas keenya abbaas rabbiin fayyaa fi imaanaa rabbi isin haa kennu umrii isin haa dheeressu bakkuma jirtan rabbii muraada keessan isin haa guutu inshaallah. Waan samoona kana tokko irra suuraa keessan godhanillee argaatumaan jira namni haqaa fi dubbate duraayyoo rakkoon isa qunnamuun hin hafu rabbiin taadhaati miti taboriiti fee umrii isin dheeressa ibaadarratti fi taqwaa ofii isin haa kennu rabbii daayyaa isin haa kennu hammaataa mala rabbi isinirraa fageessu isin inshaallah. Rakkoon qabu kun gajaraan naati kun yeroo inni ilaalu qubaayyuun qabu anka. Waan dura akka kadhalta uumamar. Wallahi kami jettan waa'ee miikaappii kana? Isbira geenye. Wallahi caffee ani jechuun keessa nama argu rabbi tokkicha rabbiin malee wanni na argu tokkollee hin jiru.
hatta an duraan arabaa keessa fuula qullaa dalagaa marga waggaa sadiitii fuula qullaan dalagu uffadha guutuu ni qaa uffadha daaraa jedhan kana guyyaa takka hunda garaa haadhati yaatti bahee guyyaa takka fuula kiyyatti badhee hin beeku walla guyyaa takka fuula kiyyatti badhee hin beeku. Ijaa viidiyoo. Akkam jechuun. Baamanaaf itti ho'itu babbareechifattuuf dibattee hin beektu. Ani jechuun yoo rabbiin ganaa bultiin ijaarree ganaa bultii ijaaraa yoo bultii ijaarree ani jechuun shittoon ani nama shari'aa rabbii hordofuuf shari'aa rabbii jala deemu sargi cidha dhaquudhaaf diggisi mana namaa dhaquudhaaf akkasitti of miiccanii bahan san of miicca hin bahu ka uffadhu hijaaba alhamdulillah manatti yoo deebi'e wanni an dibadhu wanni an dhiqadhu uffadhuuf jaarsa kiyya qofaaf isa qofaaf miidhaguu isa qofaaf. Akkana tana barbaachisa dubartii jechuudha. Maashaallah. Yoo bahuu akka qaama yoo bahuu ijaaba kiyya uffadhee bakka deemu deeme ka ani tolfadhuuf kana laaluu qabu banii aadam sana osoo hin taane kana laaluu qabu kafana kiyya isa boru hadhallee wajjin gammadee borullee akiratti yoo rabbiin tokko ta'a jedhe jannata keessatti waliin ta'uudhaaf hawwisaniif miidhaguu fedha malee sheexaanaaf insiidhaafuuf kennuu hin barbaadu beektani. Kanaaf miikaappii jedhan kan osoo ofirraa dhaaban wallah hedduu takka namatti tola. Lammaffaa immoo shamara takka nama fakkeenyaaf nama tokko dhugama yeroo ammaa nama tokko walii galuun baay'ee ulfaata. Nama tokko walii galtee bultii walii ijaaree deeme taanaan suuraa takka ittiin ergu wallah dhugaa dubbachuuf firoomni citu. Suuraa takka ittiin ergu dhugubatti boruu bultiin wajjin ijaaruuf oole barbaade viidiyoo na bilbilee normaalii na halaalu. Bas kana qofan yeroo hunda na bilbiloo osoo hin taane guyyaa tokko beellama godhate guyyaa na laaluu barbaadu. Kasan booda hin jiru. Viidiyoo dhageessuun halaalee ni jedhe. Maal jettan? Viidiyoo dhageessuun halaalee. Fakkeenyaaf namni tokko miikaappii akka mucattiin jette kana miikaappii dibattee maal jettee piikchariidhaaf fiilchariitti goote yoo kaate bifti kee hin jijjiirama garuu amma namni bardaakuu san dibachuu argan malee qaamni namaa kun normaala kanatu irra bareedaadha beektanii. Jechi kiyya isiniin galle bara caffee jechi kiyya ani wanni jechuu barbaqaa kana isin waan hedduu na ulfaataan garuu ilmaan keessan maqaa hin beeku waan ta'eef dhiifama inshaallah. Ani wanni jechuu barbaadu namni tokko bultii akkuma shari'aa islaamaa jettu wallaalladha jettu sana bultii hojii ijaarachuu yoo barbaadani suuraa kiyyatti ergee suuraa kiyya laaluu osoo hin taane viidiyoo na dawwalee yoo na laallate kalaas weer hin deebuuti. San booda ammootu wanni suuraa olii erganii suuraa hadda argan kun ka biraati ka boru argan kun ka biraati qalbii walitti cabaa deemuun ammoo gaarii miti jechuu barbaadeeti. Ibsituu asirra jedhama maal qabdati? Dhugaa isheeti. Daariyaalleen akki jettutti egaa firri isaa faan namni shamarri osoo hin tahin dhaqaalaalaa faa jaanii beekte. Tashari'aa ishee ni jira dhabu jira ishee ni tashari'aa hin baanu. Akkanarratti wanni jiru viidiyoo santu irra bareedaadha. Uffattee akka gaariitti viidiyoo sanii yoo laalee irra bareedaadha. Suuraan kun akkuma isin jette nama shawwada. Yoo sanillee ta'uu baatte inni firaa obboleettii yoo qabaate itti ergee isiin akka barbaaddetti dhala wal bira uffachuu ni dandeessi waan taateef akka barbaadde biratti uffattee laaluuf ni dandeessi. Viidiyoo saniin irra bareedaadha. Viidiyoon kunillee fiichara qabu jira amma laayibuma kallattii feesbuuka yoo waraabdu warra waan sanitti godhatu jira. TikTok silaa beekamaadha. Viidiyoo qulqulluudha yoo akkasii wallaalanii is gaariidha yookaan ammoo obboleettiin isii yoo jiraatte erga isiin nama shari'aa taate obboleettiin isaa yoo jiraatte dhayxee laaluu fi dandeessi. Karaa kanaatu irra salphaan yaada ishiin hin deeggan. Fayyaade Kush Nation waan as bu'uurese. Ayyaa shama akkam jirtu hundumti keessanii caffee hunduma keessanillee baay'ee keessaniin beeku warra sirraa. Akkam naaf jirtu nagaa keessanii qaaliiwwan ijoollee Oromoo akkam jirtu. Lillee waan isin irraa haasaa turtanii sirriitti quba hin qabaanne si'uma argeen seenee na fiddee na harkistee na fiddee caffee. Laayivii kana xiqqoo jalqabaa jirta. Baay'ee waan gaarii gochaa jirta. Akka gaariittis mariisisaa jirta. Tooppikii garuu I think waa'ee ijoollee durbaarraa haasaa jirtanitti fakkaata. Waa'ee lakki waan taasisu jirra.
لا بخي جنما واي روتين تبدا galgaloon yeroo qabaadhee seene waan uummataan barsiisaa uummataan boharsaa san keessa arroon irraa dubbachuu jirru addunyaan kun karaa feekitii jiru jirti keessattuu dubartoonni keenya karaa feekii ifjijaa jiran dubartiin laaltee reyaalitii isii keessaan jirtu arkuu hin dandeessu yeroo ammaan tanaa kana uummanni keenya illee gara seegalee jira shamarran keenya illee haawoo keenya illee gara seegalee jiran karaa addunyaan gartee dhalaan ijijjiirtee dhalaan gurraattiin ni diimattee adiin ni bocoltee magaalli akkas taatee rifeensa miilarraa kaasee hanga matatti wanni isii qabdu hedduun feekiin waan kijibaati. Kanarraa kan ka'e divorce reetiin uummata keenya keessatti hizzaa barra ol kaadhaa jira. Hizzaa barra ol kaadhaa jira. Ballachaadhaa jira namni baatii ja'a amata baatii sadii ta'a. So dhalaan tun garuu gaafa feekiif gootu sila fedhiin silaa bareeduu barbaaddeeti miidhaydee jaalatamuu barbaaddeeti yes hogguu dubartee akkas tolchite namni tan jaalatu isii feekite yaata gaafa isii orijinaala arke garuu if dubarraa deebi'a seedaanuu nama biraatiin jaadhee kanaatu waa bilee kanarraa shamarran keenyaa haawwan keenya waa barsiisuu jirra kuushineeshiniidhaa fi. Pointii gaarii kaastee jirta dhuguma biyyi lafaa kun yeroo hundumaa sekandaandii ta'ee jira feek ta'ee jira rifeensaati amma qeensa miillaatti feekii ta'ee jira uffannaanis akkasuma egaa amallumtillee feekii ta'ee jira personaalitii namnaa feekiidha atillee isa wayyaa uffata itti agartanii an kan inni ilaalu garuu personaalitii namaa feekiidha like for example personality nati publicitti agarsiistuu fi personality nati mana keetti agarsiistuu inni guddaa namatti waa'ee divorceedhaaf yoo kaastu personality namni flexibility qabaachuu danda'u namummaan nama sadii ta'uu danda'a namni tokkotti beektuu nama sadii nama afur so gaafa publicitti agartu nama nagaa fakkaataa masgiida gaafa deemu yookiis immoo gaafa churchii deemu personality kan biraa qaba. When it comes to politics, personality kan biraa qaba. Gaafa immoo haadha manaasaa wajjinis immoo jiraatu immoo personality kan biraa qaba. So namni gara personality lama sadii afurii qaba sii galeera. Egaa rakkoonni jiru isheen durbas akkasumadha actually. Wanta isheen bakkeetti agarsiistu iddoo adda addaatti agarsiistu personality adda addaa qaba. Kun maal inni fake sedhu sanarraati wajjin deema jechuudha. Namni tokko personality wat yookiis immoo qulqullaa'ee personality tokko qabaatu sin rakkisu bada. Hedduu rakkatu salphaatti baruu dandeessa. Namni personality nama tokko iyyuu baruufati it takes years tokko iyyuu jechuudha. Gara waa'ee externally factory ammatti kaaste kana ammoo gaafa waa'ee isa bakkee kana laallu rifeensi isaanii feekiidha siif marga gaa Oromoon siif marga jedhee jalqaba waan kakaase siif fide toopikicha naaf naadhiisaa asirra namoonni 60 jirtanii harmatti bishaan naquu teessuma isaanii irratti bishaan naquu isa guddisuu jechuudha. Inni irra taa'amu sunis jira. Carqiin itti bitamus jira. Why jettee yaadda si galee? Si galee maaliif jettee gaafa yaaddu ijoolloon durbaa walumaa gala attentionii barbaadu. Attentionii barbaadu. Attentioniin sun maal inni attentionii inni guddaan maaliif yoo jettee yaaddoti why they suffer maaliif amma kana dhiphatu maaliif amma kana dadhabu jettee maaf dhagaa buqqisu yoo jettu there is one reason why. Tokkoffaa attentionii sana fuudhuufidha namarraati. Dhiirri ilaala. Dhiirri jireenyuma isaa keessatti gaafuma dhalatu dhiirri he can be really attracted by what he's looking. Waan inni ilaaluun attracted kan inni ta'u. Dhiirri jechuudha. So akkas gochuuf immoo ishee waa agarsiisuu qabdi jechuudha. Wanta sitti agarsiistu qabaachuu qabdi. So waan sana gootee jechuudha. So horiis baastee maalis baattee kanas baattee uffata gaaris bittee maalis bittee she need to expose, she needs to attract you. Attentionii sana gatii barbaaddu fana kana gooti. Tokko inni lammaffaa gaafattu garuu maaliif jennaan no attentioniidhaaf miti
Ani laraasee no ofuma koof jedhee bareeduu manatti tolaa fidhaa it's a fake by the way ila fake personality ni sinjere sana ofuma koof bareeduu natti tolaa fidhaa jedhu garuu miti deeper inside attract gochuumaa fidha reasoning isaa kun immoo inni itti attract ta'ee qaama sana ilaalee attract ta'ee jaalala keessa gaafa seenu yoo feekii sana sirriitti addaan baasee hin deemne fudhatee sammuu isaa amansiisee qalbii isaa amansiisee wanti kun okay wanti kun it's common gaariidha harmas waan haaraa godhatteetti teessuma isheellee sirreeffattee jirti garaa kana faallee kiiloo lamarraa qannastee jirti kun irraa cirtee si jedhu sana isa rarra'u sana gaggabaabsatteetti yoo jette yookiis immoo ol sassaabdee carqiitti naxxee jirti gaafa galgaladdee irraa buutu immoo gaafa gadhiistu immoo siree walakkaa guutuu danda'a irraa gannamme hin kolfiin situ naa fide maaliin godhan Iyyaadu garuu Yoo dhuguma siin jedha amma nama furdaa paawundii dhagamni paawundii 200 sittu yeroo hundumaa garaarra amini isa amma sana maal godhu asiitii jira wanti sana sirreessanii baay'ee slim godhu meeshii guutee jira asirratti fuudhanii bitaniiti baay'ee amma afurri isaan citutti godhatu amma afurri isaan citutti hidhatu si galee isa booddee wayyaa irratti dhufatu it seems like baay'ee qalloo fakkaatti ati kana ilaaltee ma jaallatta yoo ta'e gaafa dhattee fuutee mana gashitu gaafa sana qilleessa fudhachuuf gadhiistu siree guuta maal goota si galee so inni kaan immoo kan qannasuus jira kan irraati gabaabsanis xinneessanis jira egaa dura sammuu kee kana amansiistee originaalii jireenya kee sana agarsiistee an akkasidha eenyummaa kee personality keessa sirrii itti himtee yoo dhuftee eegganni si baree booddee yoo wanta sana goote it doesn't matter ila kana bari difference isaa kanadha ila duraan dursitee beekta nama sana qaama isaa barteetta furdaa akka ta'e maalummaa isaa bartee rifeensa kan qabne maalummaa qabdee already convince sammuu kee sana training gooteetta sammuu kee train gooteetta barteetta erga sammuu kee bartee acceptii goote booddee utuu isheen waan barbaadde goote itti yoo sii bareeddes ankee yoo dhiistes ankee already barte isa originaalii sana barta yoo ta'e jechuudha beekta waan ta'eef so rakkoon jiru garuu maalinni ituu sana hin bariin maalummaa ishee sana hin bariin bakkee ammatti agartee sooshaal miidiyaa kana irratti agartee jaallattee gaafa dhattee qaamaan agartee jettu baay'ee ilkaan wal bukkee darbaa yoo ta'e waan miidhaa jechuudha waan rakkoon jiru. Diivorsiin naqane jechumatti wal dhiisu malee namoonni baay'een fagoon deemanii oriijinaalii sana gaafa arganii gara fuudhaatti hin deemanii gara heerumaattis hin deemanii wal dhiisu. Inni rakkoon garuu ituu hin beekiin yoo fuudhedha. Ispoortii dalagaadhaa jettee gorsuu kati amma tika. Amma gaa ituu hin beekiin amma kamti nam dhiiri tokko siif margaa dheera Oromoon siif margaa dheera. Dhiira tokko baay'inaanii parsantii tokko lama duwwaadha yoo tuun argini namummaa sana ituu waliin kabaliin jechuun egaa ituu waliin gagaffa'iinii kan wal fuudhu lakkoofsaan xiqqoodha malee hundumtuu wal kuffiseetii kufa manatti haqee wal fuudha. Jechuunis argeeti jechuudha. Maalummaa ishee erga. Dhaabuu kiyyaa isheen bee jira duraan akka du'aa godhuun barbaade. Nuruddin Shaasheedhaa sirna dhaabuu kiyyaa gadiin boo qabaa. Osoo natti hin cufneen gabbahee waa bitadhaa. Hedduu ulfaadhaa viidiyoo kana yuutuubirraan kaa'utaa. Sagantaan kee yoomi Dakkuush? Gaafa 16 Oktoobar 16 akka kan Itoophiyaatti akkan keessanitti sa'aatii 11 Minnesotaatti jechuudha 9. Friday was Saturday. Sunday'dha. Sunday ganam. Sunday morning. Sunday morning 9 a.m.'dha. Yeah. Bilbilimtee kun iyyuu bilbili koo kun baay'ee ho'aa iyyuutiin amma taabii biteen dhufe beektaa taabii maani galee amma taabii haaraa biteen dhufe isumaaf jedhee jechuudha. Taabii maani? Itti nima jechuudha kaasama
iPad jechuudha. Moobaayiliin kun inoo dafee beektaa chaarjii dafee fixaa. iPhone dha. Antiniin biteen Samsung bite. iPhone 12 qaba 12 Pro dhaan qaba. iPhone no I think iPad len yoo mana gaa room temperature qabatte manju yoo man teesse Yeah. Tabletii kana biteeni isii galee baay'ee amma sila na baase xiqqoo ishee dafee ho'a beektaa moobaayiliin kuni gaafa inni moobaayiliin ho'u completely keessa darbatee si baasa. Moobaayiliin ho'eennaan completely si baasa. Amma garuu gaafa 16dha ganama sa'aatii 9 akka Kaalifoorniyaatti akka kan keessanitti immoo 11 ka sa'aatii 2 dursitu mitire. Jaras qabu sagantaa nam tokko woboodhaaf kophee takkaa jirratti guyyaa 16 guyyaa aladaa ganama akka lakkoofsa Ameerikaatti wal kudhaaf deemna waan kana guniin boroo TikTok sifinimaa guyyaa aladaa Kush Nation jutti sagantaa nam tokko kophee takka woboodhaaf dakhalan do kophee shan godhuudha. Duwaa illee uffeenoo goota. Yaa. Gaafa duwaa gootaa nu kadhattaa rabbiini. Lakki kophee si bita lakki. Kophee dhaan ijoollee qoraatti. Daabali itti kaa'u qabna. Silaa daabali itti kaa'u qabnaa. Daa'imni itti kaa'u qabnaa. Garuu kopheen namni xiqquma raaguunuudhaaf malee. Achiiti. Gaafas taaks foorsii irraatii hin dhufu. Isaan hin dhufuu qaamaa hin dhufanii waa hunduma isaa ibsu. Yeroo sana haalli hundumtuu akkuma gaariitti mee kanaan duras gootee turte kanaan dura ta'ee ture garuu bal'inaan TikTok kanarratti hin dhufne malee ta'aa ture. Kanuma jechuun barbaada baay'ee naaf galatoomii kaleessa immoo garaa marraa naa dubbatte waanuma yaada koo dubbatte baay'ee mucaan jeequu dhufte beektaa kaleessa malee hin sobdi. Warri kasii barguun anaa subar na bira si dhufanii. Ta'ee jedhamee ramadame. I know. Baay'ee hin sobu beektaa amma daanqoomtuu hin duune jalaati gaafa mucaan jalaa du'ee boo agarteeti achumatti geeddarte. Achumatti geeddarte achuma teesse. Samir welcome. Anaa cufuudhaa deemu dhufte Samir keenya. Warri ma dhuftan anaa fixatee cufuudhaaf deemu dhuftanii fayyaa ta'aa boru ganama sagantaa fakkaatu nan godhu deebinu yeroo gaarii naa qabaadhaan jaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.